Odowan umat Oromo umat segala tu tiga karena orang ini kayak dulu kali. Di sini boy kini kami lakukan dengan dosi rejete asing detanya kami dewa dekat galatoma ising jalan na ba ito ko ising jalan kaya wasa na to ni am am sa atin mo ma biasa natin bari na kaya ba na kaya Tuhan eviten yung hini bari na kaya kana bani ko tangay orang na fano kana ko orang mo titin sige ka kan lura din sinaga mo surat pinsoda yo mara pulura din sa ulo le rabi danda kawal na gati kuta ara mo dati mo bare awan Semati sih orang itu kan, mana kamu tujuan orang itu juga, ada milon santana kalau, umar kalau di Malaysia, orang ada yang musat kalau di bus, ikan tadi mana orang fitness, ini dah kasih sini, sana sini karena ada sini jadi, semati sih kalau kesah, orang ada juga murah dia kan nungguin, mana dia nungguin, ujungnya dia nak jadi, orang parah dia ada, kalian. Okay. Can you help me with money? Sorry, but if you can. Okay. Yeah, just, So like, just make sure that like, making sure that it's keeping up. Dua waktu nanti kemudiannya baru kita kasih mati baru bisa. Kita kami ambil lagi kita If you can manage this one. Yeah. Can I connect it? Really help us out. We can yes, yeah, just a minute. Sama wakilyo sama orang bayi wakilyo kita na bukan kenya warga mereka sama-sama ini arsa I got you. I can manage it. So you need a mic or no? Mic you may find how to manage. Lepas itu. Azan. Galan di dalam kabata warga yuta taam berarti kena tak. Karena kau dia isa sabi samni warga yuta tu yomi tu kalau isa sabi samni warga kawan tu samni warga mana tu profesor beku abesin beku bagisin beku. Abi terima kasih kerana mana. Baru lagi satu mau warga yo perali kes satu betapa perlu kes satu orang jadi kesan kasa tu ela. Kami dibiasakan kasus dua kali. Warga ini kasih boleh ditangani. Kami nak kami orang sekolah tersebut kami nak. Sebagai nanti kamu sama. Negara kita lebih. Sani bagian hutan betul betul dulu. Sani ini ada itu banyak nama berkaitan. Negara bilan, negara waranan, negara kaya itu kamu. Kaya sahaja kaya sahaja mati sahaja. Mula tu baca. Cakap tidak ada raja cakap di sana ada berbagai itu sangka meal tu ko jawab ke santai dapat berbagai karena kalbina bonus untuk kita lakukan tension untuk kita minum lagi lagi itu maksudnya waktu itu sekali jejak kepada mati yang kereta bayi teresu ya waktu itu akhir hutu mana desa kan sini musim kan si pendanda ambil sini gadda sabaki kan agar tu ada waktu itu lah mudah masa bagi sekali agar tu ada waktu itu kan af jero kan si kereta sama hal ada daki satu vendru sama mi nama daki satu jero sama mali ya waktu itu tamat kami ada dadalati kabame Jawa kayo garbo medyo akadilan. Arga kitilan na. Samne kun ofisatin be kuma satin ogumma satin wanto ko legochu nando. Kan waga chu nando mo se wa kayo waga drata duwa. Kana fa kake sabana mati sabaka nanda biya kana snan. Yo wa kayo biya e bud abate lol tu na kasma tinda makabul tida. Adi obi e bud abate.
namni ofiisaatiin ka'ee waa tokko illee gochuu hin danda'u. Kanaaf harka keessa namaatti ilaalla. Jireenya biyya keenyaa, jireenya saba keenyaa warra yaa Waaqayyo gooftaa maccaa wallaalummaa irraa kan ka'e walii isaanii yaa Waaqayyo miidhaa jiran, warra harka irratti fudhachaa jiran, dhiiga walii warra dhangalaasaa jiran obboleessa obboleetti haadhitu jiranii warra wal miidhaa jiran isaan kanaaf hubannaadhaaf ogummaa laattee fi gara qajeelummaatti, gara nagaatti, gara araaraatti, gara ulfinaatti isaan fiduun jaallatee dhufaa ta'u. Boloota keenya Bobbaqalaa Garbaa akkuma kan obboleessa keenya obbo Jawaar Mahammadiin yaa Waaqayyo eegumsa gootee fi hama hundumaa isaan gooftee miidhama isaan keessa turan keessatti yaa gooftaa gara isaanii godhattee guyyaa kana guyyaa gooftaa nagaadhaan iddoo kana isaan jedhan waan isaan goote obboloota kana nuuf kennuu keetiif warra yaa Waaqayyo bor biyya geggeessan biyya bulchuu danda'an gidduu keenya waan nuuf taafteef guddaas galateeffanna. Maqaan kee barbaraan eebbifamu. Ammas immoo harka bummaa keetti dhaadhanneera. Ati hojjetan nuuf ta'e. Gara isaanii godha. Mirga isaaniif kenna. Dubbiin isaanii haa dhaga'amu. Yaa Waaqayyo jechi isaanii haa dhaga'amu. Yaa Waaqayyo qaaliin isaanii saba kana gidduutti haa dhaga'amu. Biyya kana keessatti haa dhaga'amu. Ati adda isaaniif kenni, mirga isaaniif kenni. Jabina isaaniif kenni, ogummaa isaaniif kenni, hubannaa isaanii haa yaa Waaqayyo bal'isi. Kana immoo waan gootuuf si haa galatu. Isaan yeroo keenya ulfaatu maqaa gooftaa keenya Yesuusiin. Ameen. Ijoollee Oromoo gaariifi shamarroota keenya ulfina guddaan isin haa ta'u. Kanas taasisee keessummoota keenya lamaan uffata gabaa dhaabanii as keessa isin jira. Waliin murtanii kan deegee. Kanas taasisee karaa kiyyaa ofii koo waaqeffataadha. Abbaan kiyyaas waaqeffataa ture. Abbaan kiyyaa waaqa gurraacha jedhe. Abbaan kiyyaa gaafate waaqni halluu gurraacha jettaa jennaan ijaanis nagartuu akkaanis qabuu hin dandeessu naan jedhe. Kanaafi uummanni Oromoodha uummata gaariidha. Uummata rakkatee beelahee waaqa yaadatu tun tahin uummata qabu uummata quufaan erga quufe booda waaqa yaadu uummanni Oromoodha. Gadi fageessaa yaalaa kana jecha namas ni jedha. Kanaafi keessatti guddannee tarii hoggaanni qabsootti dabalamne obbo Jawaarii irra dandeenyu ta'uu danda'a. Bobbaqalaani waggaa lamaan tokkoon hangafa garuu yommuun qabsoodhaan keessa turee gorsaan karaa irra dubbatan bobbaqalaan akka gaariitti beekaa garuu inni dhugaa ragaa beeraa sana qabsootti dabalamne garuu miidhaan uummata keessa galu deebisee eenyumiyyuu haa ta'u fidee garaan sin danda'u itti dabalamaa deebitaa jira. Kanaaf dhalli Oromoodhaa haala lafaa ga'ee jira. Ajjeefamaa as geenye amma biyya har'aatti waraanni irraa dhaabbanne kutaa kam haa ta'u. Harka caalaatti immoo yommuu United Nations keessa dalagaa ture UNHCR seenee yookaan nama 50,000 ol Somaaleedhaa gad deebi'aa ture qubachiisaa turani. Karaa Baalee, karaa Booranaa, karaa Arsii keessa qubachiisaa ture. Uummanni 50,000 ol wajjin haasa'aa wal qunnamee waan afaan Oromoo beekuu fi dhagaagaa. Dhalli Oromoodhaa United Nations keessa seenuu dandeessu yommuu kabajaa dhagaa. Kanaaf bishaannee as geenye, baqannee dhufnee as geenye, economic refugee ijoollee Oromoodhaa as jiru. Political refugee, United Nations acceptance and Moscow pass. Kana haa ta'u waaqa isin godhatee galtaa kaan godha walitti deemina. Aga qabattee aga godhi jette Oromoon. Nuuf haa roobu labbeessa horii keenyaa. Waaqni gurraachi nurraa dhaabbata. Ummata keenya daa'ima keenya kan isaan karaa irratti fixaa jiran saalan qaban ijoollee dhiiraa qabanii abbaan haadha irratti ijoollee dhiiraa gudeedan rabbi ati kan nurraa dhaala ayyaan abbaa keenyaa kan nurraa dhaala nooraa keessumoota keenya horaa noonni tiksee horaa jetti Oromoon Rajaala waan hin naamu qabu rabbi nurra jira uummanni Oromoodhaan jagatamu uummanni Oromoodhaan waaqaan jagatamu waan nurra jira. Karena ada semua misi mau bikin yang itu bakal mungkin ya, mau gerak dan mungkin ada lakunya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Akka waa hedduu hin dubbanne ofii gootanii keessumaallee ofii isaanii tuffotanii akkuma godhatanis nyaataa turenna obbolewwan keenya obbo Baqqalee fi Jawaar rabbiin isin jaalatu isin jibbeeni
hedduu gaafa isin agarsan isin hidhamtaniitiin rakkoo keessa jirtanii isinitti dhaga'a. Nuti ammoo warri ala kana jirru waa hedduu ta'a. Hedduu dhukkubsan. Dhukkubbii keessa hin baane dhukkubi. Kanaaf bakka rabbiin nagaan isin baasee. Amallee rabbiin ati rabbiin uummata kiyyaa isa natiisa ittisuun siyaafiis. Warumatti gaba jechuufi addaan isin baaf. Dhugatti namni dhugaan deemu zamana keenya kana keessatti hedduu hin jaalatu. Nama dhalaatu jaalatu. Nama dhalaatu jaalatamu jecha. Kanaaf obboleessa kiyya, obbolawwan kiyya. Rabbiin isin tawfiiqii taasisan ofiisin hafaa qabu. Garuu yoo nan jedhu akka amantaa kiyyaatti ummanni keenya bal'aan, ummanni Islaamaa warri amantaa kiyya hordoftan wanta keessan hin ta'amu. Amantaan tuumilleen amantaan Islaamaadha. Nama tokkotti illee roorisa ati jetteetti hin jettu hin jettu. Nuti akka Islaamaatti namatti roorifna jenneetiin lafaan hin kaane. Wanteen na qabanneetiin nama nutti roorisa ofirra dhoorri jenneetiin hin kaane. Akka Islaamaatti ummanni Islaamaa shari'aa Rabbii osoo hin cabsin karaa Rabbii irratti deebi'aatiin qabsoo teessan fufsiisaa isin jedha. Ani akka amantii Islaamaatti kan as dhufu. Warri biraa akka fedhanitti dubbatuu ni danda'a. Kanaafuu obbolawwan kiyya wallaahi thumma wallaahi amata 150 dhaarre ifaani bakka tokko ga'uu dadhabne waan nuti taane duuba nutu bakka wayiitti haqa Rabbii dabse waan sanaa dabsinu haa qajeelchinu. Gaafa waan san qajeelchinu nuu qajeelti. Ilmaan keenya kumaataman shantaman harmi itti muramaniitiin dhibanii qabsoo tanaa biraatti kennaniitiin tawfiiqii dubaatti dachaa. Wanni tuni zulmi wayita dura jirtu jetti. Waan nuti of goone jirra zulmi Rabbii balleessine jirra. Yoo sirba kana dhiifne malee abadan qabsoo hin dhuftu. Sirba kana dhiisaa isin jedha. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Galatoomaa hundi keessanuu itti aanseetii yaadannoo hajee guyyaatii fi yaadannoo Haacaaluu Hundeessaatiif akkasumas wareegamtoota Oromoo maraaf maqaa hawaasa Oromoo komuniitiif maqaa Oromoo naannoo kana jiru hundaan yeroo tokko yaadannoo goonu hajee guyyaatii fi yeroo tokko yaadannoo deeqaa lama ol kaatii yeroo tokko yaadannoo goonu. Galatoomaa ta'a ulfaata. Akkuma ummatti keessanuu beektan qophiin har'aa inni walgeettii har'a walgeenneef simannaa hooggantoota siyaasaa Oromoo kan paartii KFO Koongireesii Federaala Oromootiin hoogganamu obbo Baqqalaa Garbaa, obbo Jawaar Mohammediin turii Orqaamoo Imala Galatoomaa sagantaa marii hawaasa diyaaspooraa Oromoo akkasumas sabaa sagalii impaayera Itoophiyaa keessa jiran hunda waggoota walgeenye. Maqaa koree qopheessituu sagantaa turii Galatoomaa magaalaa Chicaagootiin obbo Baqqalaa Garbaa, obbo Jawaar Mohammed baga Rabbii mana hidhaa keessaa isin baasee maatii keessaniif saba isin jaalatan wajji waraabuuf isin geessee jira. Akkasumas nu daawwatuuf mari'atuuf waan dhufaniif galata guddaa qabdanii galatoomaa. Hawaasni Oromoo Chicaagoo isin jaalata. Hawaasni Oromoo Chicaagoo isin kabaja. Dhufaatii keessaniif gammachuu guddaa qaba. Akkuma Oromoo mammaaktu dubbii eegasaniif harreetti miidhanii gara pirogiraama itti aanutti isin dabarsa. Hoogganaa hawaasa Oromoo magaalaa Michigaaniif hoogganaa hawaasa Oromoo Chicaagoo kan Michigaan obbo Zayaad kan Chicaagoo obbo Jamaal Maayilaa yeroo takkasee jiran dhugaatii aansa qabdanii nu dabarsa. Zayaad yeroo takkasee.
Jamaa waa hela bijechuun fakkaatee garuu amsa dabarsee amsa inni dabarsee san isin dabarsina. Waltajjii immoo keessummoota Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat kalian sekarang tidak kami. Sila abang aku itu sila so kami terus sudah tiba ya. Atau kalau awas Oromo Chicago. Dan masih bisa cara mungkin kesini juga trauma. Organ mungkin aku Bagalaga Bati, Jawa Mahmud, Bagarapi kita di Raja Simbase, Amor Marxise, kan jadi yang aku kenyan, konstruksi kendu darah, Rabi Galani Haro. Wise kata, kalau jengkal Amerika ke state away lagi, maka saya sendiri berwarna. Amma magala ngani rabu to anda de kam state salare kan dia smara de termale ega si sila america de tami wali de ma bitami kala lawe ega ega si gara mishigan tan fe ilmi kay to gara ijo de bilit to gadi de am ne state de ko non de wawa gala man de banke stane sire namni ati bentu namni ati tusitu namni ati tumsitu namni ati amantu yo sigan yo si wakat yo inu mau fi wakat yo sabo fi wakat arbul bayi to kan magexis itu na magexis akasi tunne yo ya tabar ko mala ma ko to kes abo ya jawar do isi wayani no haga gon su jira to man yo ya ta baka isi ga ga man waya ilman duran fi sisini hinga ya dabi kapso tanage sadarkaa jedhu rage gaafa sooggantoonni Oromoo qabiyya keessa jiran akka Baqqalee Garbaa fa'aa lubbuu isaanii aarsaa godhanii ilmaan isaanii duubatti dhiisanii uummata kiyyaaf jedhanii hidhaa seenanii hidhaa keessaa uummata hooggananii warri as jirullee akka umriitii fi miti akka kennaa rabbiitiif qabsoo sana irratti cichanii wayyaanni daaraa taate rabbi daaraa isii daawwatamus. Rabbi daaraa isii daawwatamus. Inni waan facaafate haamata waan facaafate haamata. Sanbira dabarree gammachuu wanti ni dalagaa ture waan biraa ture jechuudha. Maraafuu akkasiin kanatti koo wantoonni garaagaraa waliin godhamanis laayinuma haasa'a. Rabbi waan dalagu kana hundaa keekuma dalaga. Kanaaf yeroo hedduu namni waa'ee seenaa Nabi Yusuf kaasa. Nabiyullah Yusuf Quraana keessatti seenaan isaa beekamaadha. Baayibilii keessatti illee seenaan isaa beekamaadha. Obboleeyyantu boollatti darbe. Akkasii obboleeyyan boollatti darbitee Arabi immoo boollatti hin darbine achi keessaa baasee mootii godhee akkama tasee ilaalee argaa akka jaritu mootii taatu Rabbi Mahamud teessuu. Ibadah deemanii garuu aamsa dabarfatanii aamsi isaan dabarfatanii keessummoota keenya maraafuu kan waltajjii kanarratti argamtan waltajjii kanarratti argamuuf yaaddanii sababa akkasumas keessummoota keenya kan isteeta biraarraa dhuftan kabajamtoota keessummoota keenya obbo Baqqalaa Garbaa obbo Jawaar Mohammed hundi keessanuu baga nagaan dhuftanii turtii gaarii isin haa ta'u jedhanii isin hawwanii aamsa kana dabarfatanii. Asii yeroo takka hamilee guddaan adde seenaa Jimjimoo Chicago irraa deemtuu olaa Oromoo legacy leadership and advocacy yeroo takka stage lammeetii aamsa qabdu yeroo takka hamilee guddaan Jirtu Oromoo baga nagaan jiraatanii Rabbilee guyyaa kana walitti hin deebisiisne jedha. Akkuma dhageettanii Lesson kuni waroni karaa fagoo irraa dhuftan olloota keenya Michigan waroni as keessaa dhuftan waroni sagantaa kana midhaagsitan keessatti filachuun amma akkasiin galeeffatee fudhachuu beeku hedduu galatoomaa isin jedha. Ani akkuma warra kaawwanii warra karaa waggaa tokko cinaa hiriyoon dhooge yaadaan maraache ohollaallee
halkan takka takka hin boonnaa silaa akka fedhii kennaa otoo bakka jijjiirre jennee yaannaa jarri namaa ol ta'anii otoo hin ta'in mara jarri beekan kanatu karaa keenya jennee warra maqaa keenya dhoofsisaa turanii rabbiin bagaasitti walitti nu fide isin jedha baga nagaan baatan. Dr. Mohammed ka jedhe waa'ee olaanaa xiqqoo dubbatu jedhe taayitaa kan natti kennee jira garuu akkuma beenu haadha guyyaa olaanaa dubbisee dubbatu ta'e guyyaa warri kalee hirriban dhoogee guyyaa warri kalee bakka jijjiirra jennee kanarratti bal'inaan haasa'u waan ta'eef keenya kana xiqqoo gabaasee xiqqishuu dubbadhee carraa kana dabarsu hawlaattiin dabree jira. Waggaa lamaan kana keessatti waa bahii ka isin beektanii ka isin hin beekne keessa dabarsine. Akka ollaatti yoo dhugaa isinitti dubbadhee jedhe bakki nu hin taa'in jiru including White House, including European Union Human Rights Council barruu resolution agaranii biilii adda addaa kan darbe keessatti akkamitti qabxiin Oromoo itti gale kaleessuuti makana Congressing Portland Oregon aadaa barreessee jira jedhanii godhan. Sagalee keenya haadha barruu yookiin arguu abaattan malee xurree keessa deddeemtan karaa keessa dabarre kana dhageettii Oromoon argatte kana yeroo jalqabaati yoo biyyu ol ka ta'e sababa dhaaka ta'ee ture. Biyyattii saniif qofa osoo hin ta'in gaanfa Afrikaatiif illee nageenya Oromoo keessa akka jiru warroonni kalee mootummaa har'a aangoorra jiru kanaaf turree baase warroonni sun gariin hidhaa akka jiru gariin bosona akka jiru gariin akka du'ee jiru mootummaa Ameerikaatti dubbatee dhageettan gariin kutaa keessanii. Kan goone harki 99 qabxii 9 yoo ta'u baate keessa jira. Yoo maal jettanii kan dubbatti iyyuu kana osoo hin ta'in akkuma beektanii mammaaksa tokko ka jedhu dhukkubni yoo keessa jiraatiin ka alaa homaa sin godhuu jedha. Jijjiiramni kan dhufu keessaa malee alaan godhama. Keessattuu keessaa harki guddaan dhufee jira. Jijjiirama mootummaa ilaalcha mootummaa addunyaan keessattuu mootummaan Ameerikaa ilaalcha Oromoo irraa qabu haasaan haasaamu barruuleen bahu even sometimes directly ta'uu baatee jedhama. Gocha nu goone gocha isin gootanii jechuudha. Sandabree fakkeenyaaf dhiyeenyuma kana torbaan lamaan duratti naannoo Oromiyaa keessatti namni 100 saba afaan Amaaraa dubbatamu jedhu ajjeesanii jiranii beekamu. Oo yaadattan taate waggaa lamaan dura warri kun yeroo Haacaaluun du'ee warri kun hidhamee jedhee nuti hiriira baanee nafxanyoonni akkamitti gargaartee addunyaan marti akka waan Oromoon bineensa ta'etti naheetiin ilaalee jedhe. Har'a immoo namni 300 du'ee Congressing America con condang gol. Very mildly suited in our literature. State Department of the Hand of the Kan ofan di oto jira buddha godu bande ni. Akka warri angora ju bono nu kotefi. Makana ni deedani seidan makana angora tini kana ni ino ammo warra nama nyaatu warra amantaadhaan warra gandaaruu godhuun fakkeessu godhaa yaalaa turanii isin agartanii wajji dabarsinee jiranii fakkaata. Ijoolleen keenyallee kan bosona Oromiyaa keessa jirtu jaallatteen bosonni itti bareedee otoo hin ta'in mootummaan qabsoo Oromoo kana dhiibee fidee jedhee warra kanatti dirqisiisee baasee jedha. Warra sanillee hin wallaallu hin dagannu jechuuti jedhama. Kanneen irratti qabannee mootummaan kan warra fakkaatu ammoo akka ijaaree nutti baasee jiru quba keettanii adeemtanii jirtan warrummaa waan ta'eef maaliif nu fokkisuu jechuudha. Oromoon karaa maraan nyaatamaa jira. Asinillee kennaanillee achinillee aragaanillee nyaatamaa jira. Akka saba Amaaraa warra faannoo jedhan keessattuu jechuudha. Kan jijjiiru waa hedduu godhaa jira. Hopefully wanni bu'aa jiru mul'ataa jechuudha. Kana keessatti waggaa lama dhufe kana keessatti waa lama hedduun argee jedhamu. Inni tokko gahee Oromoon hangam ofitti garaa akka jabaatu qabiinsa Oromoon cabbisa irratti hangam akka inni harka keessaa qabu argee jira. Diina hamba fagoo irra keenya keessa nu beeku tuffii qofa otoo hin ta'in yoo nu ajjeesu bineensi nu nyaachisaa ture. Empire diiguuf yaallu jibbinu tana keessatti gahee Oromoo hangam akka qabu nutti mul'isee jedhe. Garjabeenyi maatii keenyaa kan jabeenyi gammachuudha. Gara kaaniin immoo waggaa lama kana keessatti carraan argatee saba addunyaa qofa otoo hin ta'in saba Oromoo keessatti fayyan argee jedhe. Sometimes tokkummaan keenya tokkummaa kaayyoo otoo hin ta'in jibbiinsa namaarraa walitti tokko ta'an. Walitti jigiinsa nama tokkooti. Akkamitti isa goffisna akkamitti isa laaffisna tokkummaan keenya tokko ta'anii jenna.
Gara kaaniin ammoo karaa nagaa jennee ballee jenna. Yaadatta taatanii waggaa lamaaf dirqama karaa nagaa malee karaan biraan jiru jedhaa ture Orrooniidhaaf kafaa uummatuu jedhanii. Maaf yoo jettanii tokkoffaa karaa nagaa jechuun karaa ciisanii teettee jiru karaa dhibbaa olii karaa waa dalaguu qabda sanii dalaguu qabna jechuudha. Maaliif jennee karaa nagaa sitti fakkaata? Diinni nu keessa jiru diina kareetii miti. Diinni nu keessa jiru diina qawwee qofaan ajjeesee baasuu isa diina nu keessa jiru qaama keessa jiru kan sirrii suumeedha. Diina kan ammoo achiilee kan dhugaa jiru asiilee kan ajjeesaa jiru keenya yoo ta'e keenya waan ta'eef dirqama waliin kennee dubballee mala gachuu qabna. Diinni kun ammoo nu ajjeesaa jira keenyuma dhugaa nu ajjeesaa jira gaafii hin qabnu garuu hoo ka beekuu qabnu warri aangoo irra jirullee ka beekuu qabnu ka ajjeesaa jira ilmaan ofii obboleeyyan ofiiti. Garuu qabsoon kun itti fufti malee tasgabbii Itoophiyaadhaa fi naangaanfa Afrikaatiif illee dhufuu hin danda'u. Kanaaf baatti yaadatan taate naashinaal daayaloogii waggaa tokko cinaa ol waggaa tokko mootummaaf jedhu jechuudha. Daayaloogii jedhanii dubbatan. Akka jarri yaadanii fi mootummaan Ameerikaa akka indoorsii godhu barbaadanii turan. Indoorsiin goone riizarvi goone sababaan isaa maali? Keessattuu lola noonsarii irratti haa qabbaneessuun haa karaabalu malee lola inni Oromiyaa keessatti godhaa jiru. Hidhaan uummataa akka itti fufe uummata Tigree qofaa miti keessattuu uummata Oromoo xalayaan kan eeba heertilee san mul'isee jira. Gabaabinatti yoo isin jedhu jijjiirraa guddatu dhufaa jira. Ani ammallee burjaajama kana keessatti yeroo uummanni hamileen keenya galiin cabee jedhee galiin karaa deemaa jirra kana irratti iftoomina nama muddatee jira. Of course jalqaba irratti warroonni akka Baqqalaa warroonni akka Jawaar wajji waan jiraniif karaan keenya iftoomina jedhee naannee jira. Itti aansee OLA mootummaan Shimallis haa godhatu malee kan nuuf lolaa jiru bosona Oromiyaa keessa waan jiruuf hanga gadi sun jirtu yoom iyyuu tuffatamu jedhee naannee jira. Sadaffaa irratti ammoo maata sadaffaa kanarratti bineensatu harree dura darbee jedhee harree tirfeetiin si nyaatuuf jedhee jennaani na nyaatni ani jaartii maaf godhaa dargaggeessa na duuba jira jetteen jenna okee jedhee dura darbee jedhee dargaggeessa dhabee jennaan deebi'ee mi'eessi dirtaa jennaan duratti gartee filippaa abbaa ofii olattiin jedhee kan hin jedheefi addunyaa irratti Oromoon akka eenyu ta'e addunyaan illee Itoophiyaan illee yeroo jalqabaatiif iyyoo qabaate bartee jirti Oromummaan tasuma hin baddu. Kanaafuu dalagaan ollaa dalagaa biyya keessaa qofaa miti dhageeffan ta'a. Ijoolleen teessan asitti dhalatteen waggaa 20 booda biyya kana kaatee battee jirti. Abjuun keenya Oromoo biyya alatti dhalatee guddatee fi Oromiyaa warra boru biyya qabatu warra kanniinis ta'e akkamitti uummata Oromoodhaaf dalagaa yoo inni karaarraa bahe maaf Oromollee hin taane yoo inni karaarraa bahe yoo inni of sooromu qofa ta'uu taate kalaqqa akkamitti deebisnaa kan jiru poolisa irra waan dalaguuf ammallee dalagaan keenya jalqabaa ollaan kan dhaabbateef biyyaafillee warra biyya alaatiifillee isinii jechuu barbaadee jira. Ammallee irra deebi'ee hedduun gammadee jira. Bikoos akkuma isin jedhe waa sadan sannii fi of duuba seenee jenna. Warri na duuba keessumoonni kun waan eegaa jiraniif asumatti fixee jira. Iddoo galatoomaa baga nagaan dhuftanii warra afaan Oromoo illee dubbanne Maabiraata Komisidaan welcome. Thank you so much, Sinjara. Hola, congrego con la escena a Roberto Ola ONL, Doctori. Wanti Kaismuretari, Amle, Buddha Kaem, Obo Bakara Darba, Jaratama Kajama, Obo Jawar Mohammed, Lotaka, Serena Sanakani. Chicago, io dura se tu matai bara orang Yuli lagi jadi tu. Please, 2006. We are getting old, man. 2006, 16 years ago, we are 16 years ago. It happened to me in the first town where we raised money. This community gave me the first money to do something for all people.
seenaa fi gadaanfaa ijoollee turre balgali waan kana humna galtee ture. Abdullahi. Abdullahi, you know, he was older than today, 60 years. Bukan Abdullahi. I was shocked because dia mereka gambar, dia mereka pura dalam sekolah. Aku dalam rumah di timur tu mereka tengok itu. I was shocked, I said, ini yang orang brother. Dia, nanti semua dia nanti. But then I realized how old I was, how young he was. He was like that, dia lalu dia. Aku jadi berasa boleh, orang baik kami. Bakarnaban, वहाँ उसे क्यों नहीं जाती bakarnaban का हम नहीं लेते उसने तरीके से निकाला कि वो केस सबसे हुकूमत का बुसूफ ये लोग कैसे निकाला फलूं ऐसे उनके इमाम शेखा कमाल इब्राहिम लेमोनी को इन्होंने ये जनरली तो believe in us अलग नहीं है बोलता you believe in us बोले तो वो मानते थी वो मत पूछते lo nyate le tinalo betul kan ibu hati hati tapi luar dari ada sedia aku di sini di sini orang kasih nama ke sabang itu saya ada yang ini kalau kita sebenarnya we focus on building individual capability kayak mana kamu mata udah teknologi kita deh udah deh one dan then so kan ada hujan one dan then kamu rumah sana tiga rumah jadi sana tiga one jadi kalau hujan jadi kamu boleh try rumah sana kamu kau gaya net hujan tu warna baru sana hujan jatuh lagi kita itu dari itu kita kita saya nak untuk sama itu many of the people that want to do that अच्छे सब है ये karena investment di कैसे dalam banding buat busa juga itu Ega como makada de tiene kayo que no siga de todo yo puedo la banda venga que no quiera correcti man que ni ya yo gam undan wala abati ko so tay kumasa pense halkani wiya sochong ora que so o es mormi sigura tansul algo que sigura tansul umat kayak gini guys, itu family kita tuh, move balik kayak mana ya kayak itu, kayak sambil kita tuh, karena isi kalau dia tuh, kalau tuh macam mana, kalau mata hari ini mungkin kayak sejuh, ada kayak di sini namanya desu, saat wali sini pun mandi mali kayak, ya ada mata kayak di sini, ya ada kayak sini tuh warna dia, kalau orang bersedih ambilin mani kayak gitu. So guys, kita mau buat, saya nak lagi berabung ni. Amma muda berti, mu 50. Ida kerja jam sami cuma berada apa dah. Sama sebelum motor jiwati, beneran garif aja nanti. Rakolem jitu jitu, mari dah puran ni. Saya nak jalan juga, demokrasi juga jarang. Kerja, umman orang umman biasa ni acap barang malam saja tu berkali kembali ini. Kau ada teror makan biasa tu kan? Itu kan keren. Hari sugaru kita ada dari jiran ni apa? Nak ni kayaknya demokrasi, sen nak kita lawan hawu nafi. Umman ni kayaknya beli summa hawu nafi. Beli summa lagi kita. Dua demokrasi tu baju ni lagi kita. Mirki jiran tu, wabi jiran tu mana dari itu. Dia pun si waran si hammat curah kan kay. Aku agar tangkana dumesa hama hal hama umat orang usahasan mau bisa kita pakai wan kana kaisa kumandi kenya mal to ka bagi ne galalu aka parti dola kana mormat beti amma salli bi yasani bazu kara kile kana nubuse kara gaga ma kana nubuse kala hamme kana kaisa nubuse rabdu bade yoda humnan wal chapsu yaru dinne wal mariachu ditti di luar baca. Kenapa? Akka parti kapso negara tirmati jiru ditti motumman bakara bagi radibe amule hidakani isafan manhunda wajib wali mariate loler kada bati bodo mustabalate warri biasarit gurmofne danta siyasa tarka kecil dulu dari dulu ne
sabaa fi biyya baraaruun yeroon isaa amma jenneet kan socho'aa jirru. Kun maal akka ta'e egaa bakka hundatti haasaa waan turreef kanaa ta'uun immoo mana keessaa kan ta'e intarneetii waan dabruu koo qabda. Nu ammas wanni dhaabnu irra mariitti deebinaa biisuun gaagamaa maa keessa jira. Uummanni keenya rakkoo nageenya rakkoo dinagdee rakkoo hawaasummaa hamaa keessa jira. Kana keessaa baasuudhaaf sirriitti itti yaaduu barbaachisa. Tasgabbaanii itti yaaduu barbaachisa. Fala barbaaduu barbaachisa. Falli sun immoo karaa balaa asii dhugeera karaa haaraa qabaatu barbaachisa. Yaadna kanarratti alaqaan biyya siyaasa irra deebalee booda irra jireessa yaada sirnaa fudhachuudhaaf yaadni soo jiraate yaada sirnaa fudhachuudhaaf carraa isinii kennina. Imalli godhaa jirtu gara Boolabbiitti deemaa jira. Magaalaa kan mul'atu hubannoo hafe. Kanaaf carraa isinii kennina ammaaf obbo Kanaa kenna. Akkam jirtu? Nagaadhaaf kan baay'ee suutan fakkaata. Yeroo sadaffaa binnu fudhatu fakkaata gara Shikaagoo kana. Galmee har'a keessatti wal keenya wanti qosatu suuraa tokko waan xiqqaatee nutti mul'atu waan itti ta'e beeku. Lakkoofsi namaallee baay'eedha garuu nu walii keessa waan xiqqaatee mul'ateera. Yeroo lammata yeroo dhufnu yoo galma mataa keessa dhiirafne illee galma kana caalatti nu waan ta'e waan adda addaa. Nanya terus jalan dari mana kita batani untuk berarti untuk sedati ulah dia batani kafi batani wamar badan dia tadi kan dia tadi kita untuk kasih benda bisa kan masih di Indonesia nanti dia tidak ada yang boleh tadi kita ni kita agak turut istri tadi saya nama saya akan bikin kita kalau kita mencuri jual naik kita jual lagi sedikit dia nantinya ada muncul wabaran bisa nanti kita muncul iman baru dia curi akan mereka mencuri dia harus wanti mangkari wanti yang sisa wanti bisa itu wanti di mana baru bisa tidak itu nakan itu bukan berarti di tidak di sini juga itu yo ini kan kau sudah tinggal baru bukan ini OJT berarti woi kau nak cari bukan sudah gaya kabate maka orang sisa aku dan harga mana kasih jadi dengan harga kasih jadi ini maka woi itu berapa mana tu udah desa mana desa itu sudah kita lihat Aja tadi dari berbagai lagi kita coba orang saya. Pada kasih dia bias. Sesuatu cara jadi. Wan mau macam ni, wan mau tadi ni. Sebenarnya apa juga cuma bayar tak sini. Cuma tu ni, dalam kisah ni banyak wan bocor kita rumah. Bayar tak. Jadi apa tadi? Jadi apa tadi? Mana kan hamlean ya kan orang mana sudah timur apa bocor tadi, fokus ikan negara tadi. Chief Galapo masih ingin jadi dulu orang cara kamu jadi kesini orang drone masih ada lagi buaya kan nanti nanti jual itu kon beli buaya kan naga beli akaban kita beli orang mungkin ada bukan macam itu bukan satu kami ingin kami bukan bekas bukan ini ya sani berapa kali pun dia nanti itu orang cara kamu jangan ini kamu itu jauh cara kamu pakai muka dari mana nama mereka murah nama mereka murah Gafan tu jadi, kita negara nama mereka tu dua yang mereka sebenarnya ada. Dua dia aku mah baca segini, lakon senang mereka tu nama kita berman tikor, sondom tikor, apa tahu tikor jadi tu tak tahu, ambil di balik kau jadi tu ya nama tu macam mana banyak tu ada sebenarnya. Wan berani, kalau kita terangkan, nama tak sejalan wan, nama tu dengan sani berbuka itu juga. Roni mana kita tu? Isu itu. Hindi na cuma isa tingin ko ka ay ganyan mo ka ni jadi ada ka fatwa ni ala barisa ni one dagdag dura dapat jawab akhir soli pun yang mana mulatan jiran agama jiran mari ni satu tahun mari ni satu jalan ni sari guru hitam ni tokko sani mana rabani guru kana tanama kan di susri kana tanama yang susri
Warri isaan sagalee isaanii dhagaan eenyu fayyadu callisee taa'aa ture yeroo sana. Hundumti isaanii gurgurtaa. Hundumti isaanii akka Oromoo yaadatu. Waan danda'an hundumaa hojii isaanii dhiisanii raawwachaa turan. Har'a garuu hin jiran. Nuti mufatanii isa ta'u, olii isaanii mufatanii isa ta'u, garuu hin kennu. Nullee galateeffannee hin beeku. Garuu cubbuudha. Isaanii hin galateeffatee hafuu jechuun cubbuudha dhugaa cubbuudha. Akka maqaa isaanii kan tokko nuti oomishee hin dandeenye. Nu biraatti hin hafne. Mana isaanii hin bunne. Sabbii keessa dhaabbatanii eessa dhaabbatanii isin dura bu'anii aadaan wanta addaa dhageessisaa hojii isaanii dhiisanii hojii turan. Galanni isaanii guddaadha malee. Dabalee miidiyaalee yeroo sana miidiyaan Oromoo jedhamu hundumtu waa'ee keenya dubbataa ture. Waa'ee hidhamaa dubbataa ture. Haramoo jiran lollee isaan bira dhaqee galateeffannee hin cubbuudha badii dubbataa turan. Eessa jiru miidiyaaleen Oromoo kaleessa? Akka lollee akka waan irratti baanee dubbatu kana isaan irratti baanee dubbannee hin beeku. Garuu cubbuudha baasii tumaati. Miidiyaaleen Oromoo kan afaan isaanii qabatanii jiran yeroo sana. Hundumti isaanii nu falmaa turan. Hundumti isaanii sagantaa isaanii karoora isaanii tokkoffaa godhanii kan iyyaa turan. Kanaatiif ammallee bakka jiran ijaa dhaga'amu sagaleen keenya galanni isaanii ta'a ammallee galata guddaa isaanii ta'a. Isinillee gara fuulduraatti kanuma amaleeffachuun barbaachisaadha. Waan galanni ta'uuf qaama galanni ta'uuf galata kennuufiin barbaachisaadha. Karaa biraatiin yeroo dubbannu dhaabbileen adda addaa gurmaa'ina adda addaatu ijaarame eegasiiti fakkeenyaatiif buleettiin keenya seenaan gaggeessitu isaan booda kan ijaarame. Isaan kun hojii isaanii dhiisanii baay'een isaanii hojii mataa ofii qabu. Garuu geejjiba ofii isaanii danda'anii baasii isaanii danda'anii maal godhanii kan itti dadhabaa turan kan yeroo isaanii itti balleessaa turan jiru. Namoota kan akka qabsaa'otaatti namni ilaalan jiru. Garuu yeroo tokko yoo isaan dhufanii akkas gochuudhaaf jenna akkasuma godhaa yoo isaan jedhan illee akka nama waan biraatiif deemuutti illee yeroo itti lakkoofnu jira. Garuu galata namaa balleessuun sirriidha. Nama Oromoof qabsaa'u, nama saba isaatiif qabsaa'u, nama mirga dhala namaa guutummaatiif qabsaa'u bira dhaabbachuun barbaachisaadha. Asiisa ta'u, achiisa ta'u, eenyusa ijaaru, eenyusa ijaaru. Nama mirga namaaf falmu bira dhaabbachuun, galata galfachuun, siif ta'a galanni jechuun barbaachisaadha. Seenaa galanni siif ta'u. Warri biroonis hedduutu jiru, dhaabbilee hedduutu jiru. Gurmaa'ina sadarkaa addunyaatti amma koominiitiin Oromoo, warri Awustiraaliyaa, warri Awurooppaarra jiran, US kana keessa kan jiran, Kanaadaa kan jiran, wannoo tokko qabu, jaarmiyaa wayii tokko qabu. Isaanillee amma humna isaanii hundumti isaanii bakka jiranitti jaarmiyaaleen Oromoo hojii hojjechaa turan. Kanaaf jaarmiyaalee kana hunduma isaanii galateeffachuu barbaada. Amma gara xumuraatti sababii deemnuufi nama hambifnullee hin qabu. Akkuma tokkoon keessan galata qabdan miidiyaaleen kunniinis, aktivistoonni kunniinis, jaarmiyaaleen adda addaa sadarkaa kamitti kan ijaaramanis keessumaatii biyya kana keessatti jaarmiyaa baay'een yoo ijaarame akka hamaatti hin ilaalina, akka gadheetti hin ilaalina. Gaariidhaa ijaaramu baay'ee isa ta'u waan dandeessanii bira dhaabbadhaa isin gargaaraa isin mee yaadi kee maal hojjette akkamittiin ijaaramte maal gochuuf immoo karoora qabda jedhaati gaafadhaa. Yeroo biraa immoo yoo gargaartanii itti ta'e immoo yeroo biraa isin gargaarree turre isinoo sochii gochaa hin jirtanii maal hojjechaa jirtan jabaadhaa yoo isaan hojii hojjetan jabaadhaa yoo isaan hojii hojjechuu dhiisan immoo lakkiin gaa bu'aa isaan argine isatti bira dhaabbanne yoo bu'aa isaan hin argine jechuun barbaachisaa. Dhaabaa abaluutu ijaaree abaluutu keessa jira abaluutu jiru abaluutu hoogganaa abaluutu jedhina. Dhaaba Oromoon ijaartee hundumaa keessa dhaabbadhaa gargaaraa waan fedhisa ta'u gargaaraa tumsaa yaadaan bira dhaabbadhaa. Nama tokko duwwaan ilaalina qaama tokko duwwaan ilaalina paartii tokko duwwaan ilaalina bakka tokko duwwaan ilaalina. Akkuma faranjiin jetteedha asiis kana keessaatii kan bahu na dhugeenyu kan jabaatee bahu jabeessaa deemna. Isa fooyyee qabu fooyyee godhachaa deemna. Nama jabaa keenya immoo jabeeffachaa deemna. Yommuu inni ol ka'u miila isaa qabnee gad harkisuurra gargaarree kana gochuun kee gaariidha. Kana gochuun kee immoo gaarii nutti hin fakkaatu. Kana jabeeffadhu jedhanii gorsaan bira dhaabbachuun wal cabsuu wal abaaruu wal irratti duuluu gamaa gamana dhaabbatanii dhagaa walitti darbachuurra bifa kanaatti wal bira dhaabbachuu. Yoo namaa ta'uu dide kan dhaaba sanas haa ta'u kan nama sanas haa ta'u gurmuu sana yoo yaada sana namaa ta'uu dide adeemsa yoo namaa ta'uu dide callisuun gaara. Callisuun qofti gaara. Kana keessa jiru homaasiin kennu homaasiin godhu homaasiin kennu godhu as akka beektu ta'e jechuun gaara. Oromoo irratti hin duulina hin barreessina hin dubbatina sooshaal miidiyaa irrattis baatanii walii keessanis waliin cabsina seenaa walii hin tuqina. Waan godhe yoo jiraate akka nama tokkotti ati kana gooteetta waa'ee haadha kooti waa'ee abbaa kooti barbaachisaa miti. Waa'ee lamantti dhaladhe waa'ee amantii kooti barbaachisaa miti. Waan an hojjedhe nama daalaa waan an dubbadhe waan an barreesse waan an godhu adeemsa kootiin nama daalaa. Nama hundumuu bifa kanaatiin madaaluu yaala. Waan biraa hundumaa irraanfadha.
bakka kamii isa dhufu eessatti isa dhalatu amantii maaliitti isaa amanu umriin isaa maal isa ta'u abaratu isaa dhiisus maal godhe maal jedhe inni jedhu duwwaan gaadha ilma eewuti intala eenyuuti haadha manaa eenyuuti abbaa manaa eenyuuti jechuun barbaachisaa miti kun hundumtuu barbaachisaa miti yaada keenyaan wala madaallu nama yaada isaa nuu ta'e biraa dhaabbannu dhaaba yaada isaa nuu ta'e biraa dhaabbannu ka biraan koo maal goona akkuma nama jedhee homaa sitti hin kenninaa hin abaarinaas asiin baay'isa achiin baay'isitti hin jedhinaa caallume daadhiisaa kun adabbiin ofuma isaatti gaadha kunumtiyyuu adiraama keessan walitti hin duulinaa isa orminu salphisu ni orminu irratti duulu yoo nu gaa walii keenya irratti duulu haadhiif wal salphisu haadhiif wal abaaruu haadhiif wal fudhannee cabna malee wal fudhannee eessayyuu gahuu hin dandeenyu sababii kanaaf ishee kana duwwaa akkasinitti na yaadanii isin gaafachuu barbaada karaa biraa saba keenya irratti duulli jiru duula hedduudha quba qabdu hundumti keessan waan haaraa waan ani isinitti himu qabu saba Oromoo kana akka waan bineensaatti akka waan inni nama nyaatutti addunyaa biratti akka kanatti agarsiisuu barbaadu. Fakkeenya gidduu kana taa'aa jiru yoo isinii fudhadhee waa'ee qubattoota Wallaggaan qubatanii jiraniiti. Qubattoota kuni dhuggoo isaan qubatan warra qubachiisan keessaa tokko ofii qote. Warra qubachiisan keessaa xiqqootaan naa kenname qubattoota 50 maatii 50 qubachiisi jedhamee naa kenname naannoo sana kan qubate 500 oliidha. Lafa xiqqoo sirriitti fakkaate nama xiqqoo miti kan qubate. Guutummaan immoo biyyuma buqqa'ee dhufe jechuu dandeessu. Kanaaf hojjetaan mootummaa hundumtuu tokko tokkoon kennameefi kan yeroo sana qubachiisu. Akkamitti qubatan beektu? Gaafa dhufan adeemuu hin danda'anii konkolaataan rabbi isaaniitiin bu'uu hin danda'an. Konkolaataan radduutu baatee buusa ture. Bishaan qopheessinee eenna ture. Nyaata qopheessinee eenna ture. Godoonuutu ijaaree fi eege. Waan isaan irra rafan, waan isaan uffatanii bulan, waan isaan nyaatan, waan isaan dhugan tokko tokko maatii isaaniif kootaan nu kennameetu bifa kanaatiin qubachiisu. Eega qubatanii immoo maal godhan? Horii fudhatanii hin dhufu, nyaata fudhatanii hin dhufu, meeshaa qodaa tokko fudhatanii hin dhufu. Waan hundumaa saba biyya sana jirutu qubachiisa. Nyaata isaanii kan danda'e, uffata isaanii kan danda'e, meeshaa isaanii kan danda'e. Waan hundumaa kan godheef uummata iddoo sana jiru. Lafa isaa kan kenneef kan ofii isaa keessa qubachiisa uummata iddoo sana jiru. Gaafa qonni ga'u qotuus hin danda'an waan ittiin qotanis hin qaban, sanyiis hin qaban, homaas hin qaban. Kun hundumtuu uummata naannoo sanaatiin kan kennameef. Kan sanyii kenneef uummata sana. Kan qonnaa isaanii, ooyiruu isaanii, maasii isaanii kan qoteef uummata sana. Waa hundumaa kan godheef uummata sana. Har'a uummata sanaan diina jedhu keessa dhaabbatan. Akka diinaatti lakkaa'u. Addunyaa biratti uummati sun diina ta'ee akka inni mul'atu gochaa jiru. Mootummaan kun. Isaan keessaatti namoota tokko tokkotti qawwee itti kenneetu shanii akkas godhi maaloo walii jedhee akka isaan uummata naannoo wajjin bakka inni waliin akka isaan waliin galee bakka inni godhessa. Bakka tokko tokko immoo akkuma isaan keessaa gidduu kana ammoo odeessi ba'aa jirutti ofuma isaatii itti naannee ofuma isaatii ajjeeseetu nama naannoo sana ajjeese yookaan immoo hidhattoota naannoo sana keessa socho'an ajjeese jedhee uummata sana kunuunsa godhee addunyaa irratti agarsiisa. Kan akkasii qofa qabaatanii barbaadu. Dhugaatu wanti jira biyya sana keessatti. Dhugaatu bade. Dhugaatu jal'ate seeratu jal'ate. Hamaatu gaarii fakkaate gaariitu immoo hamaa ta'e biyya sana keessatti. Nama nagaa barbaaditu shororkeessaa ta'e. Shororkeessaa isa biyya diigutu immoo sabboonaa ta'e mul'ata ture. Namni dhugaa dubbatu hin jiru. Sirna kana keessatti wanti nuyi agarre waan guddaan tokko biyya sana keessatti wanti nuyi argine dhugaa waan jedhamtu bade. Nama dhugaa dubbatu bade. Jaarsolii biroo dhadhan dhugaan dubbatu. Jaarsolii jedhanii isaan fuudhanii deeman yookaan eebbisaa jedhanii eebbisanii waraanatti nama bobbaasu beektu iddoo tokko tokko. Hin araaramin akkasii godhee dhaqee ajjeesi malee seera kabachiisi dhaqee ajjeesi jedhanii eebbisanii gallakkisu. Abbootiin gala jaarsolii abbootiin amantii akkas godhu. Maneedhaa keessatti yeroo kana ilaalaa ture baay'ee gaddiin ture. Maal biyyi akkamittiin badda? Akkamittiin jaarsa dhaba biyyi? Akkamittiin nama amantii dhaba? Akkamittiin nama dhugaa dubbatu dhaba? Sirrii miti kun irraa deebiin deemsisu nama ajjeesuun eessaanuu nama hin ga'u namichi akkamittiin dhibe? Kitaaba isaan irraa dubbisan kan amantaa kan kiristaanaas haa ta'u kan musliimaas haa ta'u kan waaqeffataas haa ta'u kan amantii biraas haa ta'u ajjechaan sirriidha kan jedhu eessa jira? Kan akkamittiin itti himuu dadhaban? Kun sirrii miti nami jedhu akkamittiin dhibe? Kun cubbuudha nami jedhu akkamittiin dhibe? Cubbuudha kun waaqayyo kan hin jaallatu rabbi hin jaallatu kana dhaabii namitti jedhu akkamittiin dhibe? Biyya sana keessatti waa hundumatu iddoo gallakkise. Inni hojii hojjetu nyaatee hin bulu.
Inni immoo guyyaa guutuu nyaataa oolu waan tokko hin hojjetu. Inni saamu hojii hojjetu. Hojii hojjetu immoo hin nyaatu agamuu isaa bula. Ijoollee akka Musee keessa oolu kan haayitee immaa jetti kan Museen qabsooftu akka diinaatti akka bosonuutti akka bineensaatti adamsanii ajjeesu. Inni ormaa biyya ormaatiin ni dhufe akka biyya isaa keessatti mataa isaa ol qabatee deema. Abbaan biyyaa immoo mataa isaa gadi qabatee biyya isaa keessatti sodaataa baqataa jira. Waan hundumaatu iddoo galleessa. Waan hundumaatu gadi dhiiru. Waan biyyi sun keessa jiru kana jennee dubbachuu hin dandeenye. Akka itti dubbatamu jechuudha. Kana immoo nama biraa miti mootummaa dhumatu godhu. Mootummaa dhumatu godhu. Warra hattuu tumsa, warra hattuu gurmeessa, warra hattuu wajjin bobbaa. Hattuu wajjin yakka hojjetaa oola wajjin. Isaanii jajjabeessa. Nama nagaatu du'a, sabboonaatu du'a. Shanii maaloo jedhanii nama basii ajjeesne isaan jedhanii shanii isinitti fakkaate. Shiftaan isinitti fakkaate. Warra qawwee baatu isinitti fakkaate. Sabboonaa nama of beeku sabboonaa du'a ajjeesu keessa deemu. Kun dhugaa jiru. Sabboonaa kan jedhamu Oromoo biyya sana keessatti akkan argamu yoo jira. Namni tokko ana jedhee ani sabboonaa jedhee geenyu hin danda'u. Waajjira kamii keessatti beeku maaliif kana ta'e hojjetan qaba shalee guutan. Guddina argatan, cicciirraa argatan. Mana argatan, lafa argatan. Hayyama argatan, daldala argatan, qonnaa qotan. Kanaaf sirni kun sirna biyyi jijjiiramu qaba jedhee kan falmudha. Jijjiiramu. Kana tumsuudhaaf jijjiiramu. Kana tumishaatinaa. Kana tumsuu hin dandeenye. Mootummaa yakkamaa akka kana bira dhaabbachuu yakkamaa. Mootummaa yakkamaa. Yakka duwwaa kan promootu. Cubbaa duwwaa nama kan aartisee deemu. Nama loota kan hin jaalladhe, nama qajeelaa kan hin jaalladhe, nama hojjetee nyaatu kan hin jaalladhe. Isa waliin dha'u duwwaa maal akka waan qotu ta'u tu hojii nama ni lafa kenne mana kenne kana kenne nama ila kenne jedhu duwwaa. Kana maatanii haa waliin qoranii baatanii. Kana kamitti tumsu. Kana tumsu kan kana wajjin dhaabbachuu hin dandeenye. Hin sodaatanii. Kanaaf qabsoo keenya jiru dabalii boordaa. Abboonni guddaa. Waa'ee nagaa yeroo waan ta'u Musa koti ke rabbatan is Musa mana ke is in putting akasi putting the together. This is not just peace. Karena me never be pada ke rabbatan menggagas sakit sabar. Anak ke dia. Kalau saudara tengok anak ke dia. Kampot. Dari kampot ke ini. Pada mana itu? Pakai hidup Israel itu lebih rumit. Ungkana balut, wali yuken lagi. Iken ada sekali wali yuken lagi. Oromo, lebih kejaran mu begitu lagi. Lebih suka Kenya, Yumi. Yumi sudah bersama. Itu kita sendiri kerana dia biasa lagi ni. Jadi rayana, kami orang tadi pun. Asik kalau dia hormat, kita juga berarti saya kita kerja udah. Mana pun kamu ditanya coba ini tadi yang baca tadi mana jangan itu dia tu. Tidak ada apa. Mana pun apa kau bi, Romans dia sama apa dia. Karena betul betul orang manjara saja, orang manjara boleh jadi. Orang berban jadi, tina jadi. Kita apa mungkin ada lagi yang kalau ini umrah guru bekum saja guru berarti mana umrah kira keluar apa dia jadi ada kayak mana kan dia sedikit dia kan dimana pun aku berban karena itu wajib dan guys kami tapi ini wih haraman bahan saya ini masih berjalan aja mana kau orang aja untuk tu kau ini dah kat yang ini macam apa sahaja kau biar dia satu desa. Karena kau tinggal sudah dah. Orang je orang, orang berada di sana. Semua orang berada di sana. Sama jadi berada kau. Senati berada kau. Tahu tak? Yang mau berkena mantu, macam mana? Kaki kau sedikit mulai. Mereka umur. Karena orang itu. Mencoba nama kamu sama-sama di project negara coba biar ini bisa. Dia orang yang ada dalam kamu, sama di proses aku, dia mana-mana orang kami. Nah,
isaan keessatti mucaa kan qabu akka federaalaatti biyya tokko walitti qabu. Biyya tokko walitti qabu. Biyya sun Itoophiyaa jedhamtee waamamu. Itoophiyaa kan jedhamu dhaga'uu barbaadu hin jennaan dhaga'uu qabu. Itoophiyaan jirti. Dhaga'uu barbaadu hin jennaan. Oromiyaan biyya keenya keessatti, daangaa keenya keessatti, lafa keenya keessatti, qabeenya keenyatti ajajannee biyya keenya ofii keenyaatti guddina, aadaa keenya ni kabachiifannaa, afaan keenya guddifannaa. Saboota biroo wajjin inni koo Itoophiyaa jedhamtu tokko koo ijaaranii jiraannu wajjin. Akka biyya akka kun immoo obbolummaadhaan, walqixxummaadhaan, jaalalaan kan godhamudha malee kan gurguraa dubbatu, kan gurguradhu, nyaata nyaatu duwwaa nyaatu, sirba sirbu duwwaa sirbi, hundi jedhamee beeksisa kaleessa. Federaalismii inni jedhu isa akkasii isa walqixxummaadhaatti hundaa'e. Isa namni hunduttuu keessatti wal argu, of argu, eenyummaa isaa argu, eenyummaa isaa calaqqisu isa akkasii arguu barbaada. Haijaramu kan jennus isa akkasii. Yaada kana warri hojjetan, gaarii warri hojjetan, gurguraa, gargaaraa, bira dhaabbadhaa, nutumsaa. Tahu yang ini sama kegiatan bukan tu bukan aku masih ada perhatian saat ini. Mau mana suung boleh di suung kini nak, guna barina, karena suung kini nak. Wahina bar, intensi saja dia nanti. Intensi orang itu ni, yakin ada ni, dia cuma berbaca. Yaro kan itu, amma dia tu yaro dia kan itu mengalah tu yaro dia ujian ni mengalah dia tu bantukan GPS ni saya nampak kali dia tu ni. Jadi, yo karena sini yo cuma ni. Karena aku cuma ada di negeri jadi jadi mau karena berarti guys reroute reroute jadi bukan saja karena berada di sini ada ini cuma ada nak gara ini mau jadi ada sini ini cuma ada nak mau ada di sini juga mau sih guys karena satu ada demale kayu ke itu kuma kakikan makanya wirga dia di desa wirga kenya kalau cerita dia baginya tahu dah kayu ke sekarang karena kami juga demo kayu ke foto karena boleh baru untuk karade wademu karena untuk bicariti karena sakam tu kita karena sakam tu diona karena sakam tu gadi baye bobang baye nambah sisu karena sakam tu mo saat baye nanti sudah baye kamu tiap tu istri lagi rumah kita ada karena mana masih di sekarang tu masih dia baye atau tidak mau karena sabar mengari asing dia buat dan semerga kesan karena istri dia pun rumah dia kira yang boleh nabarin awak jadi nabarin awak ofisina wali berarti dulina ada sikenya kenapa kata yaro wala garu bisa kana tunggu wala kada jadi yanu tapi gara-gara tapi juga wajib hijrah waktu ini orang aja tadi kuanti koti untuk dan dah wari apakah nanti kan bayi kisah apakah nanti tahu bahasa ini nama tu tapi jeracuna mantu bagi jeracuna mantu dua ikora itu kan kira dua kisah harap dia aman berada sih aman yo kita itu aman mana kita itu kan beda ini tapi aman berada aman itu dia wangkari kita warga itu kita orang sampai dia datang orang sampai dia gara lapan misalnya boleh itu dia toko nunggu misalnya dia kadang-kadang ternyata dia toko Gratoma, che sono anche meno tako. Iti ase sila wala ka na. Wala ka to besito awasa Chicago Omo Chicago pesa ko jiwa otif. Awasa Michigan community pesa Sufian Dule gara ero ta stage mo yata. My name is Archie, and today I will quote from you, and it's titled The Poem. I implore you all to listen. In this poem, I try to embody our struggle and pain, but don't just take it from me. From this war and struggle, there is nothing to gain. Only a few lessons can be sought, for sacrifices can be taken for naught. The Oromos had fought for many years, and finally the Oromos toppled, and the world was all ears. We said, oh joy, the time has stopped, we have won. But a new prophet came, claiming to be of us, yet he was none. He promised peace and prosperity, yet it was all a ploy, driving the country with barbarity. And today, honor those that fall. We keep memory alive, and they're not forgotten. We all remember that June night, when our child was already killed, and we were all put to fright. His blood was spilled, breaking that image of fabricated peace. Turmoil and chaos was sealed and brewed, order was seized.
and the entire jail of those went against him, facing the great fear of his sin. We wept when it happened, yet 'twas in all. Mass annihilation caused many states to fall, turning everyone against each other, to which would it be a child within their mother. Then one day, among the ecosystem of riots, some prisoners were free. There's some resilience. We were thinking by surprise. Could we have celebrated? Could we have deliberated? And today, honor those who have fallen. We keep memory alive and dare not forgotten. But with all my fight for the truth, be ever so careful, even if your enemies call for a so-called truce. A tyrant has harmed us. The enemy has divided us. I warn you all to fall to the trap, as the enemy has done numerous attacks. For our leaders, don't be blind. No need for divide and be unified. Do not be swayed by the oppressors who have chosen a horrible path. Should they be met with anything less than wrath? Fight till the end. Don't you all remember the movements of the past? Don't wish those moments could have lasted. And today, I implore you to join me. Defend your identity, don't wish to be free. For today, we all honor those who have fallen. We shall keep them alive, and they will not be forgotten. A message to the tyrants out there. We wish for a peaceful and prosperous future you are unfair. Really for Chalu, Abdul Jabbar, and others to justice. Free all political prisoners and stop killing innocents. Galatoomaa jedhama. Dhiigni qeerroo qarree saba tokkummeessee walitti dhiyeessee saba gargar dhiyeessee gaafa qabsoo duraa hundumtuu hirmaate tokkummaa sabaatiin wayyaanee bobbaate warraaqsi diniinii mukukkula shidee dhiigaaf lafeen cabee bu'aa jabaa fidee aarsaa qeerroo qarree teessoo qabatame jidduma kanatti taphni taphatame geemni argame kan jaarraa forakkaa waadaadhaan eeguudhaaf akka hin baane harkaa haqatu argame yeroo akka dansaa gammachuun simate hunduu alaa keessaa dhugaa dubbannaan walceela'uu dhufe waadaan sabaaf seenan mucucaatee dhufe injifannoon dhume gungummii mudate jijjiiramni faarsan harkatti gufate akka jabaa fiigee qoffeen lafa seene qilee hamaa liqee laganuun hin ceene walirraa dadhaban taphataaf dabsiisaa kamaarshii qabate dhoowwate qabsiisaa ofirraa fageesse qabsaa barsiisaa hayyuu sodaachisee irree agarsiisaa akkuma bubbuluun mancaa'e shufeerri sabni nagaa dhabe munkataa'e heerri seerri cabaa dhufe manguddoo salphise gootota jajjaboo gidduutti hambise osoo hayyuun gorsuu aseene lolatti waadaa sabaa seene bulteen kophatti faaruun sobamee gammadee shubbise gorsa hayyuu didee gantoota dubbise yaani nugusichaa ofumaa wal kibre soba heddummeesse dhugaa jalaa ripe akkuma kormaa ofumaa wal dha'e dhugaa awwaalee sobaaf dhufee ka'e warra qabsoo sabaan maasara aseene osoo ooleen bulle dhankaakee maseene dhugaa dheessee luunca'e dharatti lubbuu hobbaase quncisee dhukatti osoo ilmaaf eegu siyaasni rimeessa goota galaafate siyaasni cimeessaa wadhiituu eegale siyaasni jallate saani alaaf eegan rima garaagate warri maqaa sabaan ol gura tikiree afanfaajii uumee saba waliin dire taa'i jennaan mootiin taa'uu dide nagaa kuteesse biyya dhiiguu fide tokko hidhuuf tokkoof laate biyyoo gootota kuffisee haqaan birse biyyoo daandii shiraatirraa hin deebine jarri arrifaa qaratee hidda baase dharri doonii jara kanaa hedduutu yaabbate dursee irraa bu'e kan dursee hubate saban kan taphate guddichi shufeera ka dursee hubate hayyootuma kana siyaasni summaa'e hacee galaafate hayyoota hidhee harkatti galfate hacaaluu wareege siyaasni isaaf rasaasa saafayaa hichuu lafaa kute qeerransa nagayaa gaafa haceen du'e dacheetu buqqa'e dhiigatu machaa'e biyyatu daddaaqe gootatu hidhame gootatu du'e hayyootu hidhame nagaatu dhabame biyyatu diigame oromoon deebi'ee gurame hidhaatti jarri biyya bulchuu ni yaa'e cidhatti hooggantoota dhaabaa ni geesse qaalitti hayyoota dadari gaaffiidhaan maletti wareegamni ufnaan gariin ni baqate gariin ni bitame gariin ni kakate warri dhugaaf morme warri haqaaf cicce hedduu ni ajjeese kaawwan hidhaa galche warras irbuu sabaa tasuma hin nyaanne warra du'a sodaa baqatee hin kaanne gootaaf jedhee gootaaf jedhee nyaatan of adabe warra sabaaf jedhee dhaabbitti gaggabe silaa akka taaneef as geennan hin seene ibiddaan bubeetee gubannee as ceene dhugaa sabaaf malee hin dalagne lubbuu hayyoota sabaa baga haftan lubbuu qoree baay'ate akka gogaa dhadhee jarri saba gante jarri walaa badde bilisummaa feenan tokkummaa jabeessi
gabromsaa cinqii ofirraa dhidhimsi bilisummaa feenaan ijaaramuun fala sabni ijaarame injifatee gala walitti cimii saba tokkummeessi tokkummaa kee cimsi hayyoota jabeessi wal gurmeessaa malee waliin harcaasinaa saba dhiigni dambe walitti aarsinaa rukufuu dhiisaa dhibbee asii achi gamtaa jalleeffadhu saba walii galchi siyaasni seefiidha qara garri gamu siyaasni seefiidha garri maruu qara beekumsaan maletti kottee duraa cira geejjibee siin deema siyaasni baabura siyaasni damma qaba siyaasni gaabura sabni nurraa jibbe siyaasa jibbiinsaa siyaasni jallatee biyya waliin dhiisa daandii hayyoota irraa hin daqqaaqu lamuu tokkummaa sirreessu waan jallate kamuu muka tolee margee firiinsaa rarra'a sabni hamma yoomii tokkummaa dharra'a saba akka sabaatitti waliigalaa dhaabni muka dhaabni laafee hin baadhatu haafni warri hayyuu sabaa ofiin jedhu kamuu afaan baajii isee tokkummaa haa himu yoo waliin hin galle akka dhaabaatitti waliigaltee kanaaf sabni baasa gatii yaadaan tokko ta'a waltumsaa hayyoonni tokkummaan hojjedha bu'aan qabu dheefni nu haa godhu gooftaa warra maqaan tolu nu haa godhu rabbii warra bu'aan galu leellistoota dhugaa hayyoota nagayaa daandii keessa irraan dhugaan sababaya guyyaa 40 kan turtan guyyaa 40 warri turtan sooma hayyoonni kabajaa isin galatooma guyyaa 40 warri turtan sooma hayyoonni kabajaa isin galatooma. Naga wakali. Naga mijule galuf anwan takotoko sikuasa dili. Sinafu sikirimo. Sini masakirani ya yon miten na Chicago isani sero sadafa de yani obo jawari motu yero afuri animo yero masali argejara saneno yero sadi farge Chicago community ke na umman ke na hawas mineti kadau ijano isa kan ulfana ijatan wal nagayani waan ummata ufiitii fi qabsoo ufiitiif wal caqasee akka wal faana deemu jarri nus eeranii jiranii nuti qabeenyu yaa'u akkuma beekamu booda kana wanna dhufee fi beektanii simbuluu dalagaa tiyya kanaaf wanni isinitti qophaa'u qophaa'aa isin jedha itti aansuudhaan warroonni torbaan tokkoof dalagaa keessa dhiistanii waa hunda qopheessuuf bilbilaaf yaadaan waa mara gootan duraan dursida isa jalatana naa galatoofadhaa kumite itti aansuudhaan hawaasa keessaas warra VIP jennee yeroo hundaa yoo sabni keenya ni qabu fakkeenya isinii kan himu guyyaa horsadee yeroo sa'aatii sadiitti isinitti himnee shanitti wal geennee waan dalagnee ni beektanii kanaafuu hawaasa Chicaagootiif yeroo tokko hamilee ofii kennaafuma. Itti aansuun immoo akkuma beekamu guyyaa nama 126 fixan yeroo gabaabduu keessa wal gahuudhaan koominiitiin keessan yeroo gabaabduu keessa akka nu qaqqabdan jennee yeroo sanitti nu qaqqabdanii waan saba biraan dhaabatan kan dhaabatanii ulfannaan malee hamilee isin kenna harka yaa. Amma akkuma beekamu hadha kan abbaa geebaa ta'u duraan dalagaan keenya fundraisingii eegaluuf tokko. Achirraa namoo yoo nageen kan buune Jawar Rawan ini jauh, communal work jauh tanda. Communal work kuni, community zaman work kau tanda. Oka community ni sih jadi, work kau tanda apa je? Gati gabab service, gati gabab, enggak. Communal work kuni, odu hintane, Oromia tesat aku communal work kuni, in egal. Sabak kena, bagite, wani dan ametin, durat kena muncul. Nuti ani ababayuun kiyya maqaa Itoophiyaa dhagee natti fakkaanne garuu abbaan kiyya dhaga'uu hin danda'a. Abaabalooniin teena dhagee natti fakkaanne. Itoophiyaa maqaan isii yoo bade Oromoo wanni irraa miidhamu maali? Maqaan isii yoo bade akka Oromootitti Eertiraan mataa ofii dandeettee Eertiraa jedhamti amma. Nuti Oromoon maaliif
Oromiyaa jenneetiin hin jiraanne saba guddaadha of dandeenya. Komuniyaan waliin kunillee akka nurraa dhaabatu gooneetiin saba keenya maaliif hin bilisoomsine biyya keenya maaliif hin bilisoomsine kan jedhu galatooma. lakkoofsa lammaffaan qabe. Achuma Daani'eel lammataa achi sadaffaan isaa achumatti isaa kennite afraffaan achi jechuudha. Gaafii gabaabsaa please. Yaa nan gabaabsa gidduutti na guddina afgaanaa soo garuu bifoonaa godhaa. Dan gabaabsa. Ani waan ani gaafachuu barbaadu Jawaar yeroo baay'ee hojii naasuu deetti roga dura Chicago dhuftee si argee nama nu hojjetaa jiru hojjeesuu qabna dhabnaa irratti gaafannaa itti malee baay'ee dhabeetti. Obbo Baqqalaa wajjin sa'aatii tokko gara telefoona dhufee Obbo Baqqalaa wajjin haasa'aa ture yeroo dheeraa nama wajjin haasofnee waan nufachiifnees addaan baane telefoonaan. Ani harka kee bitaadhaan yoo waan amantiillee qabatte harka kee isa jabaadhaan immoo qawwee qabadhuutti itti deemii jennaan Daani'eel qawwee lafa kaa'inaan jedhe. Qawwee lafa kaa'inaan jedhe ayyee jireen ilaala. Wajjin haasa'ee ji'a tokkoon keenya lamaan keessan seenta. Gaafa dura deemte Jawaar sitti haasa'eera. Bishaanillee nama harkaa fudhee hin jiree dhaamsa si ta'a yaadatte. Jawaar nan deema jettee jennaan maal abbaa ishee nan deema jettee jennaan maal abbaa ishee nan deemaa naan jette. Minisota bishaanillee spontaneously karaa dhaabbadhuuti bitatti malee bishaan harkaa fudhee nugisee dhaamsa keessaa qabdi kun waanan keessa ture waanan keessa beekuuf dhugaa dubbachuudha. Kun kana darbee lamaan keessan yoo hin galla jettanii fudhatanii itti nan beeku waan isin irra barbaade ani garuu ituu as teessanii qeerroodhaan ka'e jettanii ifuma gaafatanii qeerroo tasgabbeessa. Waan sun gara fudhatee yaada. Maaliif akka jedhe sina yaada sabata sokkalattan sabata tokkan uummata qeerroo haasofsiiftan tasgabbaa wanta kan birnaa hin ta'u. Garuu gargalee hundi keenya isin duwwaa nyaanni beekaa jira. Hunda keenya hawwa wallaggaan deemtanii mariisiftan. Na yaada moonii badhaasa kan lubbuu ishee baqattee baafata. Mucattiin tokko mucaa beekee ofii jettanii yaada amma qawwee wanta geessa. Waan isaanii jechaa turan hunda dhaggeeffatatu. Namni tokko namni nagaadhaan isuma ta'e hin jiru ajjeesuudhaaf dhugaa deemee bakka magaalaa keessatti istoora kanatti gadhiisee agaloo sana qabayee kan bakka kanaan hin Yala darbinee dhufne abbaa kiyya ajjeesuudhaaf dhugaa deemaa ture marratti poolisii jala ajjeesee jennaan namichi kun hamtuudha biyya bitti kaaftinee qaaba achi kan fida bakka ni yaada otoo dhummaa kana diduudhaan gara abbaa moo'isaa kan jedhamu bakka hin beeka qawwee afaan keessa naqaanii kiiloomeetirii sadii deemsisanii nadii dhumaa miti. Wallagga keessatti alamuu danda'a afaan hin beeku. Boleessi kiyya ajjeesanii reeffa isaa iyyiti kaffaltan malee sabta jaa boleessi kiyyaa reeffi laal qabatanii haati kiyyaa nu waan ani immoo haati kiyyaas nu waan abbaa kiyyaa boleessi kiyyaas nu waan boleetti kiyyaas nu waan irratti baqataa jiraachuu. Dhagaa maaliifi amma gala ergan gaafa keenyaa seeneeti mana jaraa seenee geejjiba irra kaa'ee mana jaraa seenee bishaan hojii dhugee hin beeku. Itoophiyaa waan maddeen beeku. Chicago keessatti warri duraan Oromoo beeksise keessaa nuti tokko of jedhuun dhugaa. Oromiyaa malee namni beeku. Hojii deemne ijoolleen kun hin jira, kun waan banii jira. Useen Waaqoo fa'aa, kun Abdii fa'aa, Abdii Oromoo jedhama. Daani'eel Oromoo jedhanii waan maleessa namni tokko Daani'eel Itoophiyaa fi Daani'eel bishaan jedhan waamu. Kun dhugaa. Kanaaf Itoophiyaa kan jedhamu gurra keenya dhaga'uu hin barbaadu. Loltuu keenya laga jiru bira dhaabbannee nuti hidhannee utuu hin qabaatiin amma sila dubbachaa turte. Diaspora Tane azajiran mana, we are in the modern slavery, my brother. This is the truth. I can't run. Saatilam, bagdas of Domi Toto, Saatilam Rafen, delegation at Garpuma, Garpumata Kotuka for Galatan. Jolly or Amma using Galatefata. Be Alaga and American person, Dragon go from them, Ugati and go from them, Elorota and Safuke, Jamane, Talagane, Pijak and Waraka and Gagaja to Kenati, and one day in Matina, put to the name of the Amatis in Galatia. Alaga and Kira. Hana, what was that? I'm going to go to the Obama no gasoline ko ufter ko bachima yette ke gorfanne ke Obama no haile da binta kum samaro da war aisa di batu ka kenani mat oro da gurfata sabi sinta kanafi wani to ne najo roati to topia ka tsap harwa ke rat ka badu wara di kana wajina sali ko de himbe de no raji wani santa aske swanju wajini wala to kamne itne kanafi Obama no yo to pima yo berbagai produk karena bikin itu mau video kan aja agak ada fatalitu aku halal
foundation of Nile Davis. Isn't it the kind of good thing? Uganda, but what can you tell him? Yes, it's a very what? Guess that to pick up. But what can you want to do? He has a gun, or a gun. He has a gun. What can I tell you? Chicago would be a joke. I think for example, but I Chicago did you? Nothing like a family was fine. What I need to do is this level of like a Jesus. Okay, Daniel Gafi kesan udah gafate na fakata, rohi gafate gafate. Me Gafi kami ada Wisnu, Gafi kami ini semuanya. Okay, wala namin beli saat nulis dari gula tu, saat gabab dulu. Yo Gafi mata ni sunde dulu nonton Gafi kan ada di sini tidak. Lu tu ada kakak dah kita kami berkosa. Okay, perfect. Saya kau berapa aja kan apa saya itu? Gafi, nuka bab sih please. Gafi gabab saya. Kita tu makan Gafi tadi. Gafi ko gabab rumah dah. Gafi ko jadi kaba. Agak umat. Kan simur ni jadi kaba umat awal laga. Umat awal laga. Erga sinda tadi media ti pas tadi bote. Gagam nara gajuru. Ani tiga pertama ni sini je. Karena sudah tu tiga pertama muma. Erga sinda tadi media ti live pas tadi bote. Sofir Ethiopia sini, yo nanti lagi nak Yesus je, itane jujur, karena jadi kam isin. Aku umat kan sindur apa? Ini kan lewat kesini rukun tu, wanti dia maju rukun sering kan jadi umat awal laga. Tu aku Gafi ko kan. Inilah mata, abang pedes dua bajrat, kami pedes dua bajrat, abang pedoan ini. Wabo gashu kisah ni para sedikit agama, karena kita menggapai tu. Ini sadepa, aku sinade bisa kali berbagi turun dan please, sena Oromo kesat, obole coda. Opo galasa rapi nafsi sana malu, malah kesantan umarat, wolulan, itihane, sanu vipo biaya kusau muri kuat nanti lupa dah, sendiri lupa tu, itihane, opo Daudi, orchard Daudi, Kamal Galchu, malah kesantan ambek tu, umarat Rufani, Amas, Chad Daudi, Pikila, ada so malah kata anak ambek tu, itihane, Lamani, Abi, malah kata ambek, aku Oromot. Galbay kam numo la pagawa di umbeg numo mari namota nama eka na kesa Kamal Galchu ang kanape ayadure kitana ayadure dum tisani garu gargara pali dum tude mani ayagala to isi laman ayagala to olbrasi abu kenya mari itu mchakina itani isi olbrataw kesa di bor mari garanti nung kam galino romo gamninu la padi tude mari ko Oromot esa do fade beka kan mari ko gangare warto yo duma fada Saya itu mungkin, saya dah. እድሉን ስለሰጣችሁኝ አመሰግናለሁ። ሰይድ እባላለሁ። ያው የኦሮምኛ ቋንቋ አልችልም፣ አማራ ስለሆንኩ ማለት ነው። እዚህ ስብሰባ ውስጥ ገብቼ ጥያቄ እንዳቀርብ ስለፈቀዳችሁልኝ መሐመድ እና አብዱላሂ በጣም አመሰግናለሁ። ያው እናንተ ብዙን ይተርሙልኝ እያልኩኝ እናንተ ስትናገሩ የነበራችሁትን ለማወቅ እየሞከርኩ ነበር። እኔ ያው ከዚህ አተረሳ ትልቅ እንትን አለ ምንድነው ቢግ ለፋት ይገሩ የሚሉት አለ ፈረንጆች የአሁን ሰሞኑን የተካሄደው በቶሌ ቀበሌ የተካሄደው ጭፍጨፋ አንዱ ትልቁ ጥያቄ እሱ ነው የሚሆነው። እሱን ጉዳይ ስንለው አንዳንድ ከዛ አካባቢ ተፈናቅለው የመጡ ሰዎች በሚናገሩበት ጊዜ ለዚህ ቫዮለንስ በጣም ተጠያቂ ነው የሚሉት የአካባቢውን አድሚኒስትሬሽን የፒፒ በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ ኦይለስ ነን እያሉ ጋር ይዞ በዛ አካባቢ ጋር ወይት እያደረጉ የሚዞሩ ናቸው ብለው ነው የሚሉት። እነሱ በአካባቢው የፕሮስፐሪቲ ፓርቲ ተወካዮች ኢቭን ድጋፍ አላቸው እና ከፋይናንሻል ጌን ጋር በተያያዘ መልኩ እኛ ገንዘባችን በመድረፍ ነው የተጀመረ። በኋላ ግን ቀስ በቀስ ጭራሹኑ ከማፈናቀል ጋርና ከመጨፍጨፍ ደረጃ ይሄ የኦሮሞ ህዝብ አቃፊ ነው ምናምን የሚባለውን እንትን በዘግናኝ ሁኔታ በሚቀይር ሁኔታ ያያችሁትን አይታችኋል። ህፃናት አሁን በቃ ያንን ሰው አደረገው ለማለት ይገባል። እያየን ያለነው ፉቴጅ በጣም ዘግናኝ ፉቴጅ ነው። ይህን ጃዋር
ይቅርታ ጃዋር በቀል እያልኩ የምናገረው ከዲስፕሊን ቤት አለ ጃዋር አቶ በቀል እንትስ ቱራቸው ባላችሁ ይፈር ባላችሁ አቅም ይሄ ነገር ትክክል አይደለም። የኦሮሞን ህዝብ አይመጥንም። እንደዚህ አይነት ድርጊት በማንም ያደርገው ምናምን የኦሮሞኛ ተናጋሪ ሰዎች አደረጉ መባሉ ለእኛ ሸም ነው። ለኦሮሞ ኮሚኒቲ ሸም ነው። ኢት ሃዝ ቱ ስታርት ማስታወስ ድሮ አሰማኋችሁ። ለምን? አንደኛው ጥያቄ ይሄ ነው። ሁለተኛው ጥያቄ ደግሞ እናንተ የፌዴራሊዝም አድቮኬተሮች ናቸው። ፌዴራሊዝም ኢትዮጵያ በመሰለች ሀገር በጣም በተወሳሰበ ሁኔታ በጣም ከባድ ነው። ፌዴራሊዝም ኢን ዋት ሌቭል መጠኑ ምን ያህል ነው? ያ የፌዴራሊዝም መጠን ለምሳሌ የአየር ኃይል አለ፣ የምድር ኃይል አለ፣ ወይም ኔቪ አለ። ያንን በምን መልኩ ነው ራብ የሚደረገው? የክልሎችስ ፓወር ምን ደረጃ ላይ ነው? አንዳንድ ሰዎች ከጀነሬሽን ከደረሰባቸው ፔን አንጻር በገቨርናንስ ናት በአማራ አይደለም በትግሬም አይደለም በኢሊትስ ወር ራኒ ዘ ካንትሪ ቤዝድ ኦን ዜር ኦን ኢንተረስት ኤንድ ፓወር እናውቃለን። ይሄ የአማራ ኢሊቶች ለአማራ ህዝብ ያደረጉት ነገር የለም። ፓወራቸውን ይዘው ግን እነሱ ለራሳቸው በተጠቃሚነት ኢትዮጵያ ግን ሀሴት ትዝባት እንደነበር እናውቃለን። የብሔራዊ ውትድርና ምዝገባ ተብሎ ሲባል እንኳን የደሃ ልጆች የአማራ እየታለቀለበት በት ነበር ተጠቃሚ አይደለም የህዝቡ። ግን አሁን የኦሮሞ ህዝብ ከዚህ ገጽበት ከነበረው ታሪካዊ እንትን አንጻር የተሰበቀው ሰበካ አለ። አሁን ያለ ችግር ያመጣው እሺ የፌዴራል እንትኑ በምን ያህል መጠኑ ነው? ሶስተኛው ጥያቄ ጃዋር አንተ በተመለከተ አንተ አካዳሚሽ አለ ብዙ ነገር ታውቃለህ። አይ ነው ከኢንተርናል ከፎሬን ፓወርስ ጋር ያለ ኮሚኒኬሽን ያለ ኢንፍሉዌንስ ለማድረግ ኮሚኒኬት ታደርጋለህ መገመት አያቅተኝም። እኔ ፖለቲካ ትንሽ ሞክራለሁ እና አንተ ወደ ቤንሻንጉል ወደ ጎንደር ከተመለስ በኋላ ወደ ቤንሻንጉል ደርሰህ ተመለስ። የምዕራብ ወለጋ ጉዳይ አይተመጣህና አዲስ አበባ ቃለመጠይቅ ስታደርግ የምዕራብ ወለጋ ኦሮሞ ነኝ ለማለት በጣም አስቸጋሪ ነው። በጣም ብዙ አማራ ሰፍሮበታል። ከዛ በኋላ ያንን ኢንተርቪው ካየው በኋላ ሰው የዛ የአካባቢ ሰው ኢንተርቪውና ኢንተርቪው ሲያደርግ ነው ብዬ ባለው ከዚህ በኋላ ግን ተሰጠዋለሁ። ከዛ በኋላ ቫዮሌንስ ተነሳ እና ትምህርት ቤት ውስጥ በቦምብ ተመቱና ሰዎች ስብሰባ ተጠርተው ከዛ በኋላ አሁን ደግሞ ከእስር ቤት በመታሰር አዝናለሁ። ከእስር ቤት ተፈተ ከዚህ ከመጣ በኋላ ደግሞ የአማራ ኃይል ገባ። የአማራ ኃይል መግባት የለበት ሆኖ ከተላቀቅ በኋላ አሁን ደግሞ እንደገና አናዘር ማሳቀቅ ተፈጠረ። ያን ኮሪሌሽን ምን እንድናስብ እንዲያደርገን ይፈልጋል። ጨርሻለሁ። አመሰግናለሁ። Tapi kun bakka hedduutti gaafilee gaafatamaa turanidha. Deebiinis deebii addaan ta'u garuu amma deebii kallattii deemuu barbaada. Deebii olii gadi mammakaa hin qabne jechuudha. Nageenyi gara tokko qofaatiin dhufuu danda'a. Ni gara tokko qofaatiin miti waa'ee nageenyaa. Mootummaattis waraana bilisummaa Oromoottis waraana warra birootti fuulli mataanii fi qawwee keessa lafa kaatii taa'aa jeeraasaa nama tokko miti miti. Ummatan yookaan waraana bilisummaa Oromootiin ati tajaajilte mootummaan immoo siyaa tokko jechaa jira. Yookaan mootummaan tajaajilte waraanni immoo siyaa tokko jechaa hin jiru. All warring groups must stop. Ceasefire kan biyyoonnisa. Dhaabuu qabu uummanni kun nagaa argatu. Isa booddee haasaan international dialogue akka fufu isa ceasefire keessa nuyi keessa galu warra qawwee qabu uummata waliin haasa'ee nagaa buusa. Isa booddee gaafa siyaasaatti gaafa deebi'aman nus keessa galeetu waa'ee egeree biyya kanaa ta'ee murteessuu maal wayya seenaa mari'an nu godhe. Malee gara tokko qawwee kee kennu yookaan ati dhiisii abannoo irratti dhufaaf jechaa jiru. Qajeeltoodha lafa gaaffii gaafatan ni qajeelummaa nama isin itti hubachuu barbaadu. Nuyi eenyuun qaxaramee jiran jechaa jiru. Eenyuunis dhiibamee miti. Hundi qabsaa'ota. Tarii namoota baay'ee warra biyya keessa dayyaa ta'u caalaan qabsaa'ota gadiitti kafaneera. Maal hundeerumaa isin gosuun barbaadu. Gadiitti baaseera. Garbeen kee kafalaa jira. Maatii keenyatti beelaa jira. Itti du'aa jira. Itti hidhamaa jira. Umurii keenya guutuutti rakkachaa jira. Asaanii aduu salphaa garuu dhugaan jiru immoo kanaaf. Kanaaf nuti caalaa barbaada bilisummaa. Nuti barbaada ganfumaa keessa nuti jiru waan ta'eef. Nuti barbaada. Karaa biraa saba keenya maaliif bilisoo sidee isa jedhu waa'ee
koreesi jedhu warqaafa'u nuyi Itoophiyaa tokkoomtee Itoophiyaa makeessatti mirgi Oromoo akka humna isaatiif akka qabeenya isaatiif akka teessuma isaatiitti ofii isaatiif bulchee qabeenya isaatiif ajajee afaan isaatiif aadaa isaatiif bulee nama ofii filatuun bulee saboota biroo wajjin immoo biyya tokko qabaata kan jedhu jalqabumaa jalqabe har'a jijjiirame kanaaf nuyi Itoophiyaa sadii nageenya godhan agaruu dhiisuun mirga keessa akkuma isin dubbanne agaruu dhiisuun mirga keessa garuu nuyi tokkoffaa konstituushin heera mootummaa Itoophiyaa jalatti bulaa jira yeroo akka keessa miti waan garaa keenyaa ta'uu dandeenyu waan garaa keenyaa gochuu hin dandeenyu seera mootummaa keessatti jenna seera biyya kana waan inni ayyaanu duwwaa wajjin utuu dhaqanii hin jettu ta'e hin jettan ta'e hin beeknu garuu nuyi kana jenna tokkummaa Itoophiyaa achuma jalatti garuu mirgi isaa kabajamee fi akka humna isaatiif akka eenyummaa isaatiitti biyya ofii isaatiin bulchuu Oromiyaa jechuun kanaa jenneetti yaadne nuyi ayuu keenya kan fakkaate. Waraana jechuun waan gochaa jirtu jedhanii waraana tumsuuf nuyi waan gochaa jirtu. Sirriitti dubbannaa dhugaa sirriitti dubbachuu wayyaa. Maaliif nuyi warra waraana tumsu miti. Nuyi mirga Oromoo warra kabachiisuudhaaf mootummaa jala dhaabbanne dippiloomaasiin haa ta'u, hiriira nagaan haa ta'u, karaa cuquun haa ta'u, mala adda addaatiin fayyadamnee mootummaa dadhabsiisee harka isaa cabsilee akka inni international recognition akka inni arganne akka gargaarsi hin kennamneef akka inni addunyaa irraa adda bahu akka uggurri irra ta'u sababii kanaatiif immoo gara seeraatti akka inni deebi'u warra gochuu filannootti dhiyaatee warra aangoo fudhachuu barbaadu. Kana sirriitti beekuu gaarii har'a ijaaramne miti har'a waan uummati jedhuuf jennee kaayoo keenya nama geeddaratu sun yeroo kana sirriimatti walitti himuu barbaachisa yoo sobnee walii geeddaratu inni dhugaan kana nuyi jalqabee kanaatiin ijaaramne kanaatti hojjenna garuu karaa biraa sirrii miti hin deemnu jennee kun beenu dura dhaabbannee hin beenu mormii hin beenu kun sirriidhatti miti ittiin jennees bakka isin kenninaafis isin godhinaafis maalis jennee hin beenu. Kana immoo isin sababii dubbatanii osoo hin taane pirinsipilii keenya jedhanii nuyi nama dimokiraasiitti amanu yaadi kan qofatu sirrii maa jedhee warra amanu ni jiru. Sirrii ta'uu danda'a. Profii gochuudha. Waan dandeenyu hojjenna biraanis immoo waan danda'u hojjetaa jechuudha. Kayaan keenya godhatu hin beekna kayaan keenya godhatu hin beekna. Eegas illee uummata warra jaarraa dhaqanii miidiyaatti baaftaniiti dubbinitti dhufee jira. Giriibansi uummata warra yookaan immoo rakkoo nuti irra jiru, hacuucaan nuti irra jiru, waan inni keessa jiru iyyuu dhagahamee beeku ture. Carraa keenyanitti akka addunyaanis dhaga'u, akka mootummaanis dhaga'u, akka uummannis dhaga'u gochuudhaaf yaadame. Utuu kaabsee irra ta'e wayya ture. Isa wayya ture immediately for that matter ani sangaati ko itti ko wala ke program ko wala ke ini sana ko punya kada jira ana ko jira guutuma sani a cikin sani daga disi so ka me ini da mun da ran mal ko ban ko tuwan gari sani da yin jala tuwan gari sani da awwa uzu aka ornya bakka biro usan naga aga tani naga no kita tani nya tani barbada usan naga ba ni garan barbada Indra, one of the children, Jawan, now think that you can do this time. Mira como una gran amiga de Diego, acaba no ir. Acaba no ir. Acaba de no gran que se va que no tiene nada que decir, no hay ganas de esa base de fare. Y por ahí es poco que no puede ir a tú. Será que ni es mal, ni la gama de sanidad. Que casi se hace nemo, un médico no tiene. Un médico de sanidad, y si no, kadang-kadang lucu kan jadi orang cuma suara terus dan semua rumus ini rekomendasi ini ini wah lucu boleh lah kalau biar berarti saya harus anda walau kan semua barang yang harus anda lihat ini ibu enggak betul saja ani bahasa sedikit ani ibu enggak dah saya ugasu serius mari namoota makeenyaaf nama baay'ee dubbatu nama dhachuuta wayyaanii jala turetu nama dhiibbaa keessa turetu nama dararaa isaanii keessa turetu umarratti wayyaanii wajjiniin yeroo nuyi kokkee wal qabaa ture jawaanfaas karaa aanaa duus mana ilaa keessa deemte isaan immoo birokiraasii keessa kaa'anii qabsoo hundumtuu geggeesse warra bosona jiranis qabsoo hundumtuu geggeesse namoonni Oromoo keessaa yeroo isaan gara aangootti dhufanii maal seenee miti halluu miti miidhagina waan biraa beekuu dandeenye akka Oromoo dhufee Umulangu gara anggota ufejene, nama sama satu dia itu ufejene, nama orang kami itu ufejene, mana bicara tergasu, bangsa lu pada tergasu,
kan isaan produce godhan dhagaa ture dhugaatii fakkaatu akkuma sinarrana amananii na wajjin haasaa dhaggeeffatan na wajjin wajjin haasaa gaafisa. Ada usulah wajjin yeroo isaan walii galan waraanni akka galuuf anaaf jabaan yookaan qoree sana hojii kan murteessa. Isaan tun murteeffatanii garuu waraana kana qoree bilisa ta'e qoree independent ta'e tokkotti malee hin hin jennaan. Gaafsan maqaan dhaabni maqaa keenya eeramee jennaan achi keessatti gargaaruudhaaf maali? Keessa humna keenyas maallaqa qabnus yeroo keenyas maal keenyas hin qusanne Oromoo walitti fidna jennee Oromoo walitti araarsa jennee aragaa keenya beeksifna jennee biyya keenyatti nagaa buufna jennee Oromoo walitti dhaabbatu jennee kanaaf duuni gaafa sana sirrii Aboodii keenyatti gaafa sana dogoggoree jennee har'a yeroo keenya jedhamu har'a gaafa keenya jedhamu jara sana amanuu daraan fidee jechuu hin danda'a. Amatu nama amanaa jedhee mootummaa kana wajjin naafasaa warraa aangoo jira kana wajjin ni nama gara maanii beekaa baradha. Gaafa sana ta'uu nama bada. Ani fayyadamu. Beeku nan kana deebii kana kana duras gaafa sana sirrii ture hundaa ture akka sirrii ta'uu dhiisuu danda'a. Jedhee fayyadamu kana duras. Kanaaf gaafa sanas dogoggora hojjetee dogoggora hojjetee badi fayyadamu. Erabani. Jadi ni sekarang saya tulis macam mana urusan? Anda, okey. Tulis betul kita finish. Tulis malu ni. Baru kita ketemu. Ya, saya kabar ni sekarang dari kabar ni dari dia tu berdua tadi dia tidak sekolah macam. Kabar ni kenapa? Mereka kabar ni musafir terasa dengan mereka kan. Jadi aካባቢው ዝም እዚህ ብላ ሰፈር ነው የሚመስላችሁ አስባል አካባቢው ተፈቀደ ከመጀመሪያ ከፈቃደኝነት ጀምሮ ነው ይህን ክሬዲት ማንሳት አስፈልግ ከዛ በኋላ ቢደረገ እያንዳንዳችን እኔ ያ ጊዜ ገና የኮሌጅ ምሩቅ ስራ ላይ ያለው ሰው ነው እያንዳንዳችን በኋላ ቦታ ተሰጠንና እንድናሰፍራቸው ተደረገ ብዙ ሰጠን አልጋ አሰርተን ፍራሽ አሰርተን ድስትና መንቆርቆሪያ ጭቆ ማንኪያ ሹካ ዘይተን ለእያንዳንዱ ቤተሰብ የሚሆን ነገር አዘጋጅተን ከአካባቢው ህብረተሰብ ፈልገን አምጥተን እያንዳንዱ ሰው የደከመ ሰው የተራበ ሰው በሞትና በህይወት መካከል ያለን ሰው ተሸክመን ከመኪና አውርደን እንደዚህ ያሰፈን እነዚህ ሰዎች ወላጆች አይደሉም። ሀገራችንን በግድ ሊወሩ የመጡ ነፍጠኞች አይደሉም። በመከራ በችግር ተርበው የመጡ ሰዎች ናቸው። ፍለጋ የመጡ ወገኖቻችን ናቸው። በዚህ መሰረት ነው የተቀበልናቸው። በዚህ መሰረት ነው እዛ አካባቢ እንዲሰፍሩ ያሰፈርናቸው። መጀመሪያ አካባቢ ዘር አልነበራቸውም፣ ማንሻ አልነበራቸውም፣ ምንም ነገር አልነበራቸውም። የአካባቢው ገበሬ ነው ያደረሰላቸው። የአካባቢው ገበሬ ነው ዘር የሰጣቸው። የአካባቢው ገበሬ ነው ያን ሁሉ እንክብካቤ ያደረገላቸው። ከዛ በኋላ ምን አደረጉ? ከዛ በኋላ ራሳቸውን ከቻሉ በኋላ የአካባቢው ገበያ ሁሉ ወደም አድርገው አረጋግጠዋል። ትርፍ አምርተዋል። ብዙዎቹ በጣም ትርፍ አምራቾች ናቸው። ጎበዝ አምራቾች ናቸው። የአካባቢው ገበያ አረጋግጠዋል። ይህን ትርፍ እንዲሆን አድርገዋል። በብዙ ነገር አካባቢ ብዙ ጋር ተዋልደው አብረው ኖረዋል። አካባቢውንም በምግብ ራሱ በመቻል አንሳት አረጋግጠዋል። ይሄ የሚቀር ነገር አይደለም። ዛሬ ሰላሳ ምናምን ዓመት ሊኖር ከህዝብ ጋር ሊኖር አንዳንዶቹ ቋንቋውን አውቀው ተዋደዱ ብሎ የአካባቢውን ባህልና ቋንቋ አክብረው እየኖሩ ነው። ሰው ያለው ምን አይነት ነገር ነው? ለምን እንደዚህ ሰው በክፉ ሰው ላይ የሚነሳ የዛ አካባቢ ያን ያሰፈራቸው ህዝብ እንዲህ አይነት አቲቲዩድ ያለውም አይደለም። ሰው በግደል በዛ አካባቢ ዘመን የለውም። በጣም እንዲህ የሆነ ተምናግራቸው ወደኛ አትበሉ እንጂ ሰው በግደል እዛ አካባቢ ከቆመ ዘመን የሰው ስም ለማለት አንዳንድ አካባቢ እርግጥ ነው የዛ አካባቢ ይህንን የብልጽግና የኦፒዲዮ መንግስት የወያኔ መንግስት ከመጀመሪያው ጀምሮ ኦፒዲዮን ፖርት ሲሰበሰብ የመጨረሻ ተቃዋሚ የዛ አካባቢ ሰው። ስለዚህ የዛ አካባቢ ህዝብ ከመጀመሪያው ጀምሮ የተፈረደበት ነው። 3 ዓመት በኮማንድ ፖስት ውስጥ የኖረ ነው። መከራ ሲያይ የኖረ ነው። ስቃይ ሲያይ የኖረ ነው። በደርግ ጊዜ ኦነግ ተብሎ ሲደበደብ የነበረ ነው። ይህ ግፍ ለምን ይረሳል? ግፍ ነው። የዛ አካባቢ ህዝብ ግፍ አልታየም። እዚህ አገር ራሱ አልታየም፣ አልተሰማም፣ አልተጻፈም። እኛ ብንናገር ወጣቶች ይሆናል
መናገር አልተናገር ያገኝ የዛ አካባቢ ስቃይ ታይቶ ተሰምቶ የሚያውቅ አይደለም፣ አልተነገረም። የመጣ መንግስት ሁሉ በዛ አካባቢ ላይ የስቃይ በቀን ያኖረው እዛ ወደ ገራይ ነው። ከዛ አካባቢ ይንቀሳቀሳል ያሉትን በሸኔ ሀሳቦ የተነሱ አሁን ያለው መንግስት የብልጽግና መንግስት ራሱ ገዳም ራሱ ይሄ መንግስት ነው የሚነሱ አይደለም። ስለዚህ ይህ አይነት ፕሮፓጋንዳ እየሰማን የህዝቦችን ግንኙነት ማበላሸት ጥሩ አይደለም። የህዝብ ግን እንዳለው ሁለተኛ አይደለም እዛ ይሰፋል አሁን ይዞ ሊወር የመጣ አይደለም። ታሪኩ ለመከራ የመጣ ህዝብ ነው። ከመጣን በኋላ ደግሞ ሰርቶ ይበላል። የገበሬው ማሳ አልተሻማም። ሰው የሌለበት ስፍራ የሰፈረ ነው። ስለዚህ አሁንም በህዝቦች መካከል ያለው ግንኙነት በፖለቲካ ኤሊቶች ምክንያት ሊበላሽ አይገባም። እኛም ያንን ተቀብለን ማረጋገጥ አለብን። እኔ እና እሱ ያንን ይህንን እንደሰማን እኛ ራሳችን ወሪያት ኢንቶሪ ምንድን ነው የተባለው? ያጣራ አሁኑኑ ይጣራ። ማንም ይሁን ማን ጨፍጫፊ ለግቢት መቅረብ ጨፍጫፊ ዘር የለው ሁሉ ጨፍጫፊ ኃጢአተኛ ነው። በጣም ሲጠይቀው ድረስ በምድር ላይ ግን በህግ መጠየቅ አለበት። ጨፍጫፊ የሀይኛ ያሉበት ፓርቲያችን በግል ደረጃ ላይ የምናምነው ነገር ይሄ ይጣራ። ኢንዲፔንደንት ኢንኳይሪ ኢንቨስቲጌሽን ይደረግና ይህንን የፈጸሙ አካላት አሁኑ ላይ መቅረብ አለባቸው የሚል ጽኑ እምነት አለ። ዛሬ ቢሆን ነገም ቢሆን ይሄ መጣራ እንፈልጋለን። ወደፊትም እንዲጣራ እንፈልጋለን። እኛም ጊዜ ካለን በታሪክም ወደፊትም ይህንን ነገር የምንተወው ነገር አይደለም። የሰው ደም እንደዚህ በከንቱ አንድን ምድር በሰንደቅ አስማልቀ ማንም ወንጀለኛ ህግ ፊት ሊያመጥ አይደለም። ስለዚህ እኛ ማንም ይሁን ማን ከአንድ ብሔር የተወለድነው ፈልገን አይደለም፣ በራሳችን ፈቃድ አይደለም። ይሄ ምድር ለሁላችን በቂ ነው። ተከባብረን መኖር ያስፈልገናል ብለን እናምናለን። በህዝቦች መካከል ያለው ግንኙነት ግን በአትጣራ ወሬና ተመስጦ እንዲበላሽ አንፈልግም። ለዚህ Galtoma, kamu nak kalam Kristus. Negara di kamu negara terluas. Negara udah jadi bis, udah jadi itu jadi udah jadi loli apa dia tiga rumah di mana pun. Tapi negara mari dia sih itu. Asal negara udah jadi mau betul betul itu deh. So total tadi negara orang desa pun sebut. Karena adalah negara berwajib. Jadi sih kita bukan orang orang karena orang orang mereka udah dah ini. Karena mau makan kau tentu, karena orang kau tentu, karena beri makan kau tentu. Dia sekarang mereka tu bodoh mereka ini tiga rumah tiga mati jera. Gara tu koran sini gara tu kuri itu dengan dia. Sama tu koran, tu mau kari tu koran ni kerana tu boleh timbul dari timbul dengan dia. Karena arah wali galan, negara wali galan berkuasa ini kalau bukan itu. Rumah kau tu kamu sudah beli. Kau nak tahu kau sudah. Orangnya gesek, ama begitu dia mahu orang. Langsung itu, ilmasa orang bukan itu, olah orang bukan itu. Ni kan aku dah tu aja. Tadi aku biasa tadi tika, dah logo dah kes, gaya itu sakit. Karena kes abah ulah shor udah sakit dulu. Shor itu dari itu dekat kita motumman gabungan. Orang tu masa humnan politik orang dia tu biar kali. Hinta le kerana suni. Motu masih lapis se, ia sih lapis se, semua nak berlalu tiru se. Inu matu, loli politik dia humnan, di lagi muka dah dia. Loli motu mah berlalu lagi tu kau masuk teh, dah politik tak politik dia berlalu. Politik tak politik tu kau mungkin kaya saudan dah, kerja bisa kaya itu. Gara asesori kerong kaya tadi, imbor, main thing ni lagi imbor benar, ini main thing. Aku malu, ada lagi. Ini ini jangan. Asal kerong kayu jener. Jadi kamera saya kasih mau bahasa kerong kayu. Cint aman maracam bulan tu, nama boleh orang. Mari kita saya itu saya. Asal saya kawan tahu dia. Bukan aman terlepas. Asal boleh kalau bahasa orang kawan itu saya dia kawan dia ti. Di jener kawan tu itu. Asal ada sekolah agak yang terisau tadi. Mana itu mereka? Ilmu ini, sama kaget. Ilmu agak gitu, betul. Aku iman kaget itu kita datang mereka tu dah tahu.
isaan ka'ee biyya tana teesse hin goonu bara hin goonu godhu si qabu hoggansi Oromoo amma godhan bosona isaa qabu dirree Finfinnee irratti haa qabu na hoggan jennaan Oromiyaa keessa jiraachuu qaba malee biyya alaa ta'anii Oromoon hogganaan dhaabateera cufneera dhuma dhaabbatee booda cufneera baay'ee nama wal qabatee waa'ee akka agadaatti alasheensi tufa rakkoo hin jiru. Kakak agadaatti waan alasheensi kataan keessatti irra deemaa jiru sodaatu tu dhaabannee muka itti maal jedhu. Ilmi waan kana mara itti yaadnee irratti mari'annee buufnee bakkeen baasu waa akkasitti galatanii murteessee maal murteessee Oromoodhaaf sirna federaalaa dhugaa Itoophiyaa keessatti sabaasa tokko jedhu. Kana immoo qabsoo karaa nagaatiin godheen sabaa sagalsan. Kanaaf immoo lolli dhaabbachuu qaba jennee amanna. Kana hin jedhin akka jiru taankiin isaatu agadaan isaatu nuyi ejjennoo sanarraa utuu hin deebinu waa damataa keenya galee. Ka polisi dhimma wallaggaa walitti qabsiiftee kaafte waa irraanfachuu jedha. Yeroo ammaa keessumaa wallaggaa dura nagaa ture. Uummanni dararaa inni keessa ture. Mootummaan kufeera ture. Namni rakkoo hamaa hin ajjeefamu hin saama bahee gahuu hin danda'u. Namni immoo irraa dhaga'ee hoggansi dhaabbilee lamaanii Finfinnee keessatti nu wajjin simatama. Nu wajjin walgahii ta'e suuraa kana waraanni isaanii garuu wallagga gooleessa ture walgahii. Namni kana immoo dhaga'ee ture. Isis kuma qabdan Finfinneetti illee kuma qabamu ture. Akkuma akka dubbatu mooti. Haa deemnu jenne hoggansa bifa adda addaatiin ture hojii Finfinnee jiru. Hin dhaqinaa isin hin dhaqinaa kan jedhu malee haala hin fayyadu dhabame. Hin dhaqinaa hin dhuftanii duroo eegan. Hin dhaqinaa kan jedhu. Humnu haa dhumu malee. Naqamtee gaafa keenya. Naqamtee gaafa keenya. Sakattaa malee namni cabsee seena waltajjii. Poolisiin dhufee kan sakattaa malee seenan kan wallee hin dhabamu. Seenan dhuu keessatti waluun jedhan. Bakka laa wallaallee akka wayyaa jennaan bakka laa humni kennee kennaan soddomii wannee kan lafate tokko. Ati kasaati annan seenan jedhe. Dhugaa bakka dubbannu taate achi dhaynee rakkoo uummata sadii dhaggeeffanne kan miidiyaa agarsiisa qofa miti. Galgala luboonni manguddoonni biyyaa. Miidiyaa irratti agarsiisa qofa miti bara. Loltoota dubbifneera, loltoota gama mootummaa, loltoota gara waraanaa jira. Jaaltota dubbifneera, barsiisota dubbifneera. Isa qofa miti bara gama ceenee uummata gumuusu. Rakkoo gumuusu amma madaakkalli nama ofiisisu kana bara gaafa dhageettiin isaan turre. Godini kamahiir wala beda ke tante kam irraji ke sok tak boleh egar ke dia sampai tu baru dah kelas sih dia bina orang gol bukan sih di bagai bukan seorang orang siapa begitu tu pintu ni dia nak bukan malu satu dia wali kita ke seorang sedang kau ni tiga jeku sam gagal betul wala kita macam apa tu ada orang yang terkau ke kan anjir am satu dulu tu fix tu vera kwa singles itti bonna jedhu keenya itti bonna maaliif rakkoo uummata keenya itti hin daldalle magaalaa keessa eenye callinee mootummaatti qofaatti qofa qabdaa mootummaa akka beekmaatti dubbanna beekta winoo credibility jedhamu waan hojjennee beekna har'a mootummaa akka beeknetti siitu balleesse ka jennu gaafa hin balleessin balleessaa jira kanarraa ta'e osoo jennu waan balleesse ija ol qabatee nuti haasoo kan goone mootummaa kanaaf akkas dubbatamu baate gara waa'ee waraanaa galchuu fi qabu deebi'eera karaa waan ishee baay'ee rakkee kun barbaadu ከአማርኛ ሰዶን ደግ አማራ ስለሆንኩ ስለሰጠኝ የእኛ መድረክ በዚህም ኦሮሚያም ለማንኛውም ህዝብ ለማንኛውም በወፍ ቋንቋ ለሚጠይቅም ክፍት ነው። ለማንኛውም ከምን በላይና ከሰማይ በታች ያለ ጥያቄ እኛ የምንፈራው የለም። ምን ማንም ሰው የፈለገው መጠየቅ ይችላል። የምንችለውን እንመልሳለን። ጥያቄ ካንተ መልስ ከእኔ አንተ የመጠየቅ መብት አለ፣ እኔ የመመለስ መብት አለኝ ማለት ነው። ስለዚህ ክፍት ነው። ወደፊት የምናደርጋቸው ስብሰባዎች ላይ ሁሉም ሰው ተመርጦ እንዲሳተፍ ጋብዛለን። ከቶሌ ጋር ተያይዞ አላውቅላችሁም ግን አላውቅም አልተከታተልኩም ማለት ነው። አልተከታተልኩም ከሁሉም አስቀድሞ ያወገዘና ኢንዲፔንደንት ኢንቨስቲጌሽን እንዲወጣ ያደረገው የኛ ፓርቲ ነው። ሁለተኛ እኛ በሄድንባቸው የኔ ስብሰባዎች መጀመሪያ ማችን የከፈትነው ይህንን ነው። ለምሳሌ አሁን ነው። ስለዚህ አውግዘናል። ማውገዝ ብቻውን በቂ አይደለም። ግድያዎች ተደጋግመዋል።
ግድያዎች፣ የግለሰቦችና የቡድን ግድያዎች እዛ ጋር ተደጋግሟል። ሁሉም ከበሩ ይመጣል፣ ያወግዛል፣ ይቀጥላሉ። ማን እንደሚገድል ራሱ እናውቃለን። ማን ነው ሰዎች እየገደለ ያለው? ለምሳሌ ወለጋ ዞን የሚባለው ኮሚኒቲ ባላንስ አይደለም፣ የእርስ በርስ ግጭት አይደለም። ይህንን የሀገሬው ሰው አጠቃ የሚሰው አይደለም። የእርስ በርስ ግጭት ሊሆናችን አሁን ከላይ ስለጋረገው የኢኮኖሚ ቴንሽን የለም። ምንድን ነው ይሄን እያደረገ ያለው? አሁን ከመንግስት ሰዎች የምንሰማው ነገሮች አሉ። ከራሳቸው በመንግስት ከፓርላማ አባላት የምንሰማው ነገር አለ። ስለዚህ የእኛ ሀገር ዜጎች ምንድን ነው እየተካሄደ ያለው የሚለውን መጠየቅ መቻል አለባቸው። ለምንድን ነው የሚካሄደው? ለምሳሌ የቅርቡ ግድያ ለምን የተካሄደ? አንድ ጊዜ ጉዞ ላይ ግድያ ተካሄደ፣ በማግስቱ የትግራይ ጦርነት ተጀመረ። 2 ዓመት ምናምን ምን ነገር አልነበረም። አሁን በአዲስ መልኩ ግድያ ተጀመረ። ዋይ ማን ነው በነዚህ የሚያደርገው? እንደሚታወቀው የዓለም አቀፉ ማህበረሰብ እኛም መንግስት ከኦሮሞ ነጻነት ጦር ጋር እንዲደራደር ጫና እያደረገ ነው። ይህ ጉዳይ በድርድር እንዳያልቅ የሚፈልጉ ወገኖች ይህን ግድያ እንዳቀነባበሩ ነው። ጥርጣሬ ነው። ይህን ጥርጣሬ ለማረጋገጥ ወይ ለማቀፍ መንግስት ገለልተኛ የሆነ ኢንዲፔንደንት የሆነ አካል አቋቁሞ ማስመርመር አለበት። ምንድነው እዛ አካባቢ ሆኖ ማን ነው የገደለው? የሚያሳዝነው በሚያስፈራሩ ሰምተን ነው እዛ ነው በሚያሳዝነው ሰው ይሞታል። ሰውየው ማን ነው ማለት ነው? ማን ገደለው አይደለም። ሌላው ወለጋ የነበረው ወለጋ ላይ ይዘምራል። ወለጋ ላይ በመቶ ሰው መሞት የጀመረ 4 ዓመት ነው። 4 ዓመት ነው ወሪዶ ሰባ እያለ ያለው ህዝብ ብሌም ይደረጋል። እየተጨፈጨፈ ያለ ህዝብ ብሌም ይደረጋል። ኢንተርኔት ይዘጋበታል፣ ስልክ ይዘጋበታል። ለሶስት ወር ይጨፈጨፋል። የጨፈጨፈው ኢቪደንስ ይጠፋ ሌላ ኢንተርኔት ነው። ምዕራብ ሸዋ ላይ፣ ሰሜን ሸዋ ላይ፣ ምስራቅ ሸዋ ላይ፣ ጉጂ ላይ ህዝባችን እንዳይቀጠል እየረገመ ይሄው ተባላላል። እኔ ባለፈው መርጦ ማቀስ ነው። ህዝባችን ታላላችን እናተርፋለን ካል የኦሮሞ መሞት መቃወም አለብን፣ የአማራ መሞት መቃወም አለብን፣ የትግራይ መሞት፣ የጉሙዝ መሞት ሁሉም ካላቃወም መሰከር አንዱ ሰላም ሆኖ አንዱ የሚሞትበት ሀገር ሊቀጥል አይችልም። ሀገሪቷ ወደ ከፍተኛ አደገኛ የሆነ የእርስ በርስ ግጭት እየገባች መሆኑን መገንዘብ አስፈላጊ ነው። ከዚህ በምዕራብ ወለጋ ጋር እዛ የት ጊዜ ማታ አማራ ሰፍሮ ብላላቸው አላውቁም፣ ውሸት ነው አላውቁም። እንደውም ሄደን እዛ አካባቢ አሶሳ ድረስ ሄደን ያየነው በግልጽ የተናገርነው በጉሙዝ ላይ ፎከስ ያደረገ ነበር። ስለዚህ ያልተባለ ነገር አለ ማለት ጠቃሚ አይደለም። የአማራ ኃይል ኦሮሚያ ይባላቸዋል። አዎ ለምን ያለው የኦሮሚያ ክልላዊ ፕሬዝዳንትና የአማራ ክልል ፕሬዝዳንት አውርተው የሁለቱ ክልሎች በመተባበር ኦሮሚያን እናጠፋለን አደገኛ ነው። ምክንያቱም አንደኛ ህገ መንግስቱ መሰረት የአንድ ክልል የውስጥ ችግር መጀመሪያ በክልሉ ፖሊስ ቁጥጥር ስር ይውላል። ከዛ በላይ ከሆነ የፌዴራል መንግስት ነው አንዱ። ሁለተኛ አሁን ባለው ቴንሽን አሁን ባለው ከፍተኛ መጠራጠርና መገፋፋት ውስጥ የአንድ ክልል ኃይል ሌላ ክልል ከገባ ከፍተኛ የሆነ እልቂት ነው የሚፈጥረው። ከፍተኛ ሁለቱም ማህበረሰቦች የማያባራ ግጭት ሊያስገባ ይችላል። ትግራይ ላይ የሆነ እንዴ ትግራይ ላይ የአማራ ክልል ኃይል የኤርትራ ኃይል መግባቱ ለዛ ሁሉ ቀውስ ያ ብቻ ሳይሆን ወደ ራሱ ለማምጣት በጣም የሚያስቸግር ውስብስብ ውስጥ አሳልፏል። አሁን ቢሆን የኦሮሚያ ክልል ኃይል አማራ ክልል መግባት የለበትም፣ ሶማሌ ክልል መግባት የለበትም። እንዲሁም የአማራ ክልል ኃይል ኦሮሚያ መግባት የለበትም፣ የአፋር ልዩ ኃይል ሶማሌ መግባት የለበትም። እነዚህ ልዩ ኃይሎች ሪጅናል ናቸው። ስራቸው በሪጅናል ሊሚት መሆን ያለበት። ከዛ አልፈው ክሮስ ቦርደር ከገቡ የሁለቱ ክልሎችና የሁለቱ ህዝቦች ችግር ያባብሳል ከሚለው ነው ተነስተን ያወጣ ነው። ወሊገር ኑይ ዋዚ አጌሱ በርባደ ሲንት ነው ኑይ ወሊሶ ነው ኢትዮጵያ ወይስ ወሊገላ we are not your entertainers, we are your protectors. Yero ko wazi ni taw sinti na wazi ka barbada sinti because populism ba ko na ngeso raga akaman ko ya ka jesu lende na be asa ka sule ke na vida sis ina de no ka rakhan de ba no de ko ya mo har ki ke si rohan ko ni ke se tu kan chicha ba ti kan wajati kan seriously ityadani sammuda ityadani karoora kan simo baasanii kan simo sun immoo karaa kana hojii ta'uu qabu akka yaadda barbaadne waan uummata barbaadu akka yaadda mana keessa galu wanti horaayisi jiru nama dhiiba kaasoo jiru Itoophiyaan dhiiban ture really uummata keenya dhiiban uummata keenya qabattee dhiiban ture we're talking about real life we're talking about Quran gammachuu
The poor people there. Achi jira na ummata keenya bakka jiru. Wani bara poor. Kanaaf nuyi waan asoo waan ummata keenya rakkoo amma jiru keessa kana keessa baasuu danda'u. Waan immoo borgana tokko takkafachiisuu danda'u. Kuna dallee gari responsibility ummata miliyoonota qabu. Ummata miliyoonotaan abdiirraa qaba. Dirqama qaba. Dirqama kana immoo ummata sana ichisiisuudhaan caffasiisuudhaan itti hojjetamee karoora akkasii immoo isa baasu. At minimum cost hierarchy bakka bituu danda'u. Sana bakka bakka waan jennu warri isin ta'u gargaara. Warri isin taane immoo gargaarina. Garuu immoo mun doorsisina. Mun doorsisni tajaajila waan jiru jenni. Nagaa nuula. Roma warri gaaffii qabatanii suuraa deebii galatooma guddaa seera. Hedduutti yeroo tokko badhaasa hooggantoota siyaasaa Oromooti. Obbo Abdii yeroo tokko dhufa Abdii Gamusaa hawaasa Shaabiraa akkasumas hawaasa Michigaan irraa Zayad yeroo tokko gara isteediyoom irraa dhufa. Carraa seenaaf kenna haga jennu. Dheeressuun duratti waanbachuu barbaade jalaa ta'e qalama kanaan gadhee maqaa Jawaahir illee waajjiruu barbaadeetiin jechuudha. Waan inni keessaa tokko jiraanne waltuu fi wal gatuudha rakkoon kennu. Waan tokko umrii kana keessatti waan bareedu jiraate of duuba deebi'ee karaalee jire gochaan mootummaan fi mootummaa Oromoodhaan gara jabeenyi inni ittiin nu godhu kan diinaa oliiti. Soo qabsoo keenya keessan bakka dhiyaannee maaf of godhu hoo jedhu waan laalu qabna maaliif sagaltama torbaatama keessa bira geenyee deemne waliin deemuu danda'u qabna waliin haasa'uu qabna inni jedha inni aangoo guddaa qabu mas'uul moo harka harkifatee harka waamee warra kalee is yeroo hidhaa keessa jirta. Bakka hedduu gara tokko waa'ee yaaddatee fi warra hirriba dhabee dubbataa kaadhaa immoo walitti qeessu kaadhaa immoo akka hin godhaan dalagaa keenya hundaan warri kumaanii dhaatee beeku. Warroonni sun dagatamuu dhabuu isaa akkasumas immoo ijoolleen bosona keessa jirtu galiin hamtuu taate kan mootummaan ijaarratee qabsoo kan kanaaf bu'aa jirti. Kanaafiyyuu akka gabaabottis akka paartii biraattis yoo ofii keenyaan deemne jennu kan akka keenyaa walitti jabaatu jiru kan akka keenyaa miila warqisuu jiru kan akka keenyaa wal jigsu wal ijaaru torree wal jigsu ijaaramu jiru. Kanaafiyyuu waamicha isin godhu warroota duubatti hafe isin duuba jiru harka itti harkisaa waamaa guddisaan jedha. Warroota nama arrabsu immoo yoo dandeenye nama haa qabnu yoo dandeenye nama haa gargaaru yoo dadhabne immoo afaan keenya namarraa qabuun dirqama yoo hin taane immoo akka agartan kana qabsoon kun maaf karaa irraa baate akkamitti ammoo boru karaatti ni deemu qabsoon kun shakkii qabnu humna keenyaa ni deemti jijjiiramni qaba because Oromoon amma booda of dura malee tasgabbiin Itoophiyaa addunyaan nu beektee nutti booyaa jirti. Itoophiyaan nu beektee nu dura deeman nu jedhaa jirti. Nuti wal dura deemu dadhabne waliin deemu dadhabnee jirti. Kanaafiyyuu akka nun deemu tokkotti akka entertain yoo taane yoo paartiin nu deemu dadhabne kafaa'uunis warri bosona jirus ana malee dhiise yeroo baay'ee hira waamu sagantaa yoo waamu oolii nagaa hin barbaachisu oolii hin barbaachisu negativity within our own community negativity within our parties summii ta'ee jira. Kan kana beeku qabu teessoo mootummaa ni ta'u waan dalagu asii subbisa isa dagalee seenuu jira. Suni ammoo isa deeggaruu deeggaruu jira. Kanaafuu Oromoo dhugaa dhaamsa dubbachuu barbaadee jedhee obbo Baqqalaanis obbo Jawaaris kan beekne qabsoo carraa argatu kanatti carraan harka keenya jira. Gaa uummanni addunyaan nu eegaa jirti. Nuti ammoo wal qabannee tarkaanfachuu dandeenya. Walii galuu qabnu waan darratti wal kabajnee wal jaalannee akka dhimma namaa tokkotti haadhaan baatu awwaalanii haadhotii lafa jala dabarsanii jiran akka dhaalaa fi na uffachaa dhalatoomaa kan maqaan barbaadee Hawaasa Oromoo Chicaagoo gadi obbo Baqqalaa yeroo inni obbo Baqqalaa fi hawaasa Oromoo Chicaagoo gadi. Waan kana irratti koo ibsa kennaan ilma manaa fedhe adaatti namni godhe akka ta'uu waan tokko ilaala abdii yookaan haadholii abjuu qaban inni kun lamaan kun Oromoo fi kun uummata biraa kan jiraatii fi waan sanii waan kana waan guddaadha dhaamsatu guddaadha wanni irraa hojjetame
Duri Kaleto, Abjun Yerobadi, Obuka is Ali Wanted, one can do